waa'ee albamii keessanii qeeqa wayii kaasee ture. Guyyaa baay'ee argee sodaadhee deebi'ee beekaa. Amma isa qabdu kana dur nan qabaadhettee yaada turte. Karaa kamirra deemee ashee barbaadu. Karri shananiyyuu tuulama keessa baasu. Isin barreessitoonni hin danda'amtani. Aanduutu na rakkisee hojjechuu qabna irra dhiisuufaa tureera. Jechoota filadhee kana jedhee ibsuurraa Gilgaala jaalalaa haadha keessattu. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun kalaqan poodkaastiidha. Sagantaan keenya irraa jalqabee jira. Istiidiyoo keenyatti keessummaa jabaa tokko qabna. Kitaaba qabna. Kitaabni keenya irraa Lalisaa Indiriis Adam. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu hiddani. Kitaaboon jedhee ifa mana of galchi fuula jalqabaarra jalqabnee haasa'aati deemna jechuudha. Haa ta'u. Lalisaan nama haaraa tokko argate. Kan nama biyyaan biraatii dhufe tokko Lalisaan beekne tokkoon maal jedhee of beeksisa? Lalisaan jedhama jedhee of beeksisa. Actually garuu gama ogummaatiin barreessaadha. Dabalatas gaazexeessaadha. Kanuma gaa. Kanuma dubaraa? Folkloristiidha. Actually hin baay'atu irraa hir'isuun gaariidhuma. Kitaaban jedhee. Lalisaan of course namni of ibsuu irratti rakkata. Ati nama jabaa aartii Oromoo keessatti qabnudha. Keessattuu gama ogbarruutinii harka kee mirgaa laattee hojjechaatidha kan jirtu. Siyaasitti qabaachuu waan guddaadha naaf. Wajjin diskasii gochuun aartiin Oromoo si qabaachuu isaatti baay'een gammadaanii namoota akkasii jiraachuu keessanii fi namoota akkasii fakkaatan gara biraas akka jiran ta'e jechuudha. Proudii goona. Namoonni baay'een kitaaba kee jaallatu. Namoonni kaan walaloo kee baay'ee jaallatu. Namoonni kaan walaloo muuziqaaf hojjette baay'ee jaallatu. Ani immoo sin jaalladha. Ulfaadha. Anillee sin jaalladha. Erga fuutee booda akkam? Fuudha booda gaa kunnuun argaa artamiti akka furdachuu. Jira siimboo. Furdi inni dhufeera. Fuudha asinis. Fuudha. Baay'ee gaariidha. Interviyuu kee dhaga'uudhaaf yaaleen ture baay'een arganne isa gammadaa shooraan argadhe achirratti keessattuu albamaan du'aa lama wajjin waan baay'ee kaastee haasofteerta waan xiqqoon xunnoo achi keessaa ta'us garuu ani gaaffii koo maaliin jalqabu seette bililleedhaan jalqabu. Natti tola. Nama sirbaa miti jedhu. Akkasuma jennu. Walaloo isaa qofanii barreeffamaan dubbisaa jedhini. Walaloo isaa malee muuziqaa isaa baay'een qabu. Kiliippii isaa waan jedhuuf al tokko kiliippii malaaluufidha. Garuu achi keessaan istooriiwwan ati kaastiin ispaayirii na godhan tokko waan jiruuf. Salaalee baay'ee daawwatte sirbicha keessatti miti. Ani immoo achitti dhaladhee guddadhe. Lalisaan ana caalaa Salaalee beeka. Akkamitti jechuudha. Achi keessatti waan baay'ee na ajaa'ibetu tokko iddoowwan ati kaastu dinqii turan. Jidda dhattee, Dagam dhattee, Kuyyuu keessa dabartee amma Qarree Go'aatti imalaatidha kan turte. Isan duwwaammoo miti gosawwan garaagaraa kaasaa turte warra Jaarsoo hariiroo fa'aa kaasaa turte abbaan kiyya hariiroodha. Hariiroodhaati? Kana duwwaa miti. Achi keessatti jechoonni ati fayyadamte illee dhuguma. Warri achi jiraatan dubbatan jechoota achi keessatti kaastedha. Abbeeti fa'aa waan jedhu kaaste. Miti? Abbee biraan dhaqa waan jedhu fa'aa kaastaa. So ani maaltu na dhibee achi keessatti akkaataa itti fayyadama walaloo keessatti ati ibsaa turte nama achi jiraate caalaa ibsite. Jechuun akkamitti dhufe kuni achi jiraatte moo dubbistee moo kan hundumaa beektamoo oo dubbistees immoo akkanatti deeppii isaa haasa'uu hin dandeessaa waan jedhu mee natti himi. Ulfaadhu gaaffii magaariidhaan jalqabne bililleen anumattuu chaalenjii ta'e walaloowwan ani bilillee booda walleewwan ani barreessu humna bilillee gaafa naa guutuu dadhaban nan rakkadha. Bilillee barreeffama yeroo adda addaatti itti deebi'ee fooyyessaa dhufeedha. Actually akkuma atuu kaaste waan salaalee irratti xiyyeeffata. Salaalee qofa osoo hin taane gosoota jiran keessaa warra kuraa jiddaarraa jalqabaa. Kuraa jiddaarraa qabatee asii achi deebi'a gara yaayyaa gullalleetti gara salaaleetti achi deebi'a jechuudha. Kuraan jiddaa kun warri jiddaa kun shawa bahaa keessas shawa kaabaa keessas jiru as toora bishooftuura akka garanatti asii achi ni jiru. Waa'ee ayyaantuu isaanii mutuluu raayyaa fa'aa maqaadhaan yoo argite achi salaaleetti immoo ce'ee waa'ee torbana ishee fa'aadha kan kaasu. Waa'ee ruufuu ishee jechuudha. So inspire kan na godhe jalqaba gaafan yeedaloo sana argee dura yeedaloon sun utuu na biran dhufin dura waa'ee salaalee sirba powerful ta'e barreessuu nan barbaadan ture. Yeroo hundumaayyuu jechuudha. Akka carraatee ani dipaartimentii folklooriidha kan hin qoradhe. Folkloorii keessatti wantoota beekumsa uummataa yookaan immoo beekumsoota uummati keenya uume kana dura uume tokko uumee itti gargaaramu tokko qorachuu akka jechuuti folklooriin.
beekumsa hawaasa kee qo'achuuti. Beekumsa gaafa jennu amma wanti keenya baay'een isaa gara barreeffamaatti hin dhufne gara sirna barnootaatti hin galle wanti Oromoo beekumsoota gurguddootu jira. Amma mammaaksi toorrii lama beekumsa guddaa tokko baata. Amma yoo ilaalte wantoota Oromoo mammaaku hedduu isaanii gadi diigdee yoo ilaalte tiyooriidha qofaa isaaniitti. Tiyooriidha dhuguma. Saayinsiitti fiduu dandeessaa garamittuu geessuu dandeessa si ajaa'ibu beektaa. Sana gaafan ilaalu waan salaalee kanaa doormiitti ijoollee wajjin turreerraa gaafan dhaga'u dipaartimentiiwwan keenyatti peeperoota naannoo sanatti hojjetaman gaafan argu na hawwata ture wantoonni jiranii keessumattuu qorannoo PhD kan Profeesar Asaffaa Tafarraa kan Dooktar Asaffaa Tafarraa salaalee irratti hojjetan. Oral poetry salaalee yookaan walaloo gara salaalee kana yoo dhaqaate amma salaalee waan taateef natti himuu dandeessa. Sirbi walaloon baay'eedhuma tokko aadaadha achitti. So kitaaba isaanii yoggaa dubbistu inspire taata gaafa isaan immoo hiikan kana jechuu barbaadaniitu jedhanii hiikan hedduu si hawwata si galee bara 2022 keessa natti fakkaata dubbisee kan hin fixee hawwuun jalqabe waan tokko hojjechuu waa'ee salaalee akka carraatee yeedaloon kun gaafa natti dhufu yeroo hedduuf dhaggeeffadhee wanti barreessuu qabu xiyyeeffannoon isaa rukuttaa jiddaa fi salaalee wal quunnamsiisuu akka ta'e oli ofiif gale seenaa sana lafatti fiduun garuu hedduu na rakkisaa ture. Dhumarratti yoggaa barreessitu saayinsii barreeffamaa keessatti maayindi maappii wanta jedhamutu jira. Maayindi maappii jechuun waan barreessitu tokko sammuu keessatti fixxa jalqaba. Gara waraqataatu hin naqin. Barreessaan utuu sammuutti hin fixin waraqata lafaa kaasee waan barreessuu hin beeku. Kallattii adda addaatti dhimma adda addaatti jalaa faca'eetu dhiisa. Sammuu kee keessatti gaafa fixxu garuu waan barreessitu ergaa dabarfattu beekta. Kan itti fiddu waraqata irratti jechoota malee yaada miti. So maal akka ta'uu qabu eessaa akka ka'u eessa akka ga'u maal akka kaasu ergaa maal jedhamu immoo dhoksaan akka dabarfadhu maayindi maappiitti fixadhe jechuudha. Waraqata irra gaafa dhufu hedduu na rakkisee hiriyaa koo abboomaa ni beekta jedhee yaada. Wantoota hojjedhu baay'ee dudduuba abboomaan jira wantoota hojjetu duuballee anis jira jechuun wal mari'anna siin jechuu barbaadeen kaaffee tokko jalatu jirru hedduu akka na dhiphise wanti kun itti hima wanta yaade garuu gaafan itti himu yaadichi yaada gaarii ta'uu irra deddeebi'ee natti hima barreessitee taa'oo naan jedhee na gaafata inumaa gaafan dhiisuuf ka'u jechuudha guyyaa tokko gaaffii masaa nuffeen kaasee jechuudha waraqaa yeedaloo dhufe sana keessa bilillee mormi bilillee kan jedhu kun inuma jiraa ture sirba hawaasaati naannoo sanatti kan sirban jechuudha gara jiddaa kanatti bilillee mormi bilillee paartii jettu kana qofa jechuudha so bilillee jechuun yoo argite mormi ishee gara qalloo gara gadii kan furdattu akka jechuutti na morma dheertuu akka jechuutti intala kana sammuu keessatti uume jechuudha intala kana maal godhu waan jedhuun gara salaaleetti geessee seenaawwan salaalee keessa jiran namba barreeffadhee jalqaba jechuudha amma salaalee maal beeka jechuun salaalee maaliin beekama naannoo fiicheetti ashee ruufoo yookaan immoo waa'ee burqaa torban ashee ittiin kakatu miti sun akka walaloo kana keessatti hammatamuu qabu waa'ee gootni seenaa hojjete tokko badhaadha Dilgaasa salaalee keessa jira gooti guddaan cimaan seenaan isaa utuu fiilmii faa ta'ee seenaa guddaa namni hojjete tokko jechuudha akkamiin sirba kana keessatti yaadachiisuu nan danda'a wantoota akkas akkasii jidda gaafa naqu jiddi maali waa'ee mutuluu raayyaatti tun jaallatiin dhufta kana ergan qindeessee booda gara waan sammuu keessa jiru sana waraqatatti fiduun natti hin cimne jechuudha gosoota amma hariiroo faa kaasteeti hariiroo dhaqee qe'ee warra jaarsoo jaarsan ergadha natti mimee teessoo jedha mucayyoon kun al tokko argee zen jalaa badde barbaacha isheeti kan inni deemu gaafa barbaachaaf ka'u immoo shaggarirraa ka'ee shaggarii gubbaarraa ka'ee shaggar karaa shan qabdi. Karaa kamirra deemee ashee barbaadu. Karri shanan iyyuu tuulama keessa baasu. Si galee mucayyoon kun mucaa tuulamaati. Eessaan adeemu. Filannoon isaa gara kuraa jiddaarraan galuudha jechuudha. Kuraa jiddaarraan galaa achirraa ka'ee hiriyaasee gaafata intala badhaadhaa ta'uu dhagaa badhaadha eenyu jedha. Ni deema dhaqeetu badhaadha jechuun goota wareegame goota diinaan booji'amurra jedhee bakka tokkotti diinota hedduus erga wareegee ofiis wareegame jechuudha. So intala badhaadhaadha kan inni barbaadu. Gara beetiin naqa jechuun abbaan ishee lafti inni dhaqe du'a miti wareegame. Si argachuun murtoodha yoo dide immoo gara beetiin naqa jedha. Jaalli badhaadha duukaa qabsaa ture
fayyee garasuuti. Ani dhibee jaalalaa ijilaaleen argu an siif dhibame bara dhufee darbu nyamariin gama yoo darbis gamasu natti himnaan dhufa an fayyee garasuu jedha. Kan inni haasa'u dhibee jaalalaarraa fayyee irraas ta'uu danda'a. Ani fayyee garasuu isaa baasee biraa hafee hin beekne waan ta'eef niin dhufaadhas immooti. Si galee. So bifa kanaan qindeeffamee barreeffame. Abbeetii faa isaa fiddeedha. Amma abbeetii faa ni barreessita taanaan waan barreessitu fakkaachuu qabda. Si galee. Amma rakkoowwan litireecharoota keenya keessa jiran yoo ilaalte karaakteriin hundiyyuu akka barreessichaatti haasa'u. Asoosama keenya diraamaa keenya yoo ilaalte waan barreessaan sun haasa'u. Loqodanni haasa'u kuni rakkoodhaa bara. Karaakteriin tokko wanta itti dhalatee qaba. Bakka itti dhalatee qaba. Akka itti guddatee qaba. So akkaataa mataa sana haasa'uu qaba jechuudha. Amma sirbicha lalisaatu barreesse iyyuu malee namni ishee barbaadaa jiru suni nama eessaati loqoda akkamii dubbata waan jedhu si gaafataa jechuudha. So salaalee keessatti abbaa kee jedhuma abbeetii jedhu. Abbeetii jedhu. Abbeetee biran deemaa jiru. Abbeetii jecha jedhu kana qofa osoo hin taane jechoota hedduu achi keessatti ani fayyadame naannoo sanatti wantoota beekamanidha jechuudha. Abbeetii jecha jedhu jalqaba kan hin arge kitaaba Nimoonaa Kabbadee yaaba maal jedha ture mata dureen kitaaba sanaa yaabaraanatti fakkaata. Kuusaa walalooti. Mucaa Mogorii Nimoonaan kitaaba hedduun jaalladha walaleessitoota ani baay'ee jaalladhu keessaa tokko abbeetii jecha jedhu kana irra deddeebi'een argan ture kitaaba sana keessatti sammuutti naaf. Erga walaloo kana fixees immoo Yaasoo Kabbabaa namooti garaagaraa jijjiiru environmentii koo namoonni naannoo Salaalee jechoota isaaniin gaafachaan ture wantoota tokko akka na gargaaranii karaa na qabsiisan gaafachaan ture. Si qofaa miti gaaffii kan ta'e wanti kun ijoolleen Salaalee hedduu inumaayyuu lalisaa maqaa isaa barreeffame malee kana namuma Salaalee ta'uu qaba namni barreessifaa jechaa turan. Dhugumaam diippiidha. Diippiidha. Bifa kanaan barreeffame ergaan isaas akkasuma jechuudha. Folkloristii ta'uun keessa gargaara jechuudha achirratti. Of course. Kanaaf akka nama jiraatettidha. Torbana ishee faana amma hin jiru yeroo keenyaa baay'ee. Dura nu daa'ima taanii dhageenya ture. Torbana isheen deema yeroo faazariin faana jechuudha dura. Amma torbana ishee faama look asheeruu foon kuni nama guddaadha naannoo sanatti baalabbaata baay'ee guddaa ture utuu Saayilee Sillaaseen gara sanaan dhufin jechuudha. Ayyaantuudhaallee uummata naannoo sanaaf. Yoggaa tokko jedhu meeti wanta jedhamutu jira hawaasa keessatti kan wanta hawaasi walii galee amantiin wal qabata ayyaantummaa wal qabata wanta hawaasi walii galee itti wal barsiisuuf dubbatu jechuudha. Yeroo tokko hongeetu bu'a naannoo Salaalee kanatti hongeen hamaa gaafa bu'u loowwan hedduu qabaa ture asheeruufoo loowwan isaas harkatti dhumuuf ka'an. Wanti baay'een gaafa hongee sana miidhamu waaqa kadhata ba'eetu waaqa kadhate yaa rabbi jedheetu rooba naa roobsii yookaan ana dhoosii yookaan rooba naa roobsii jedheetu ankaasee yookaan eeboo isaatiin lafa rukuta jedhu. Burqaan torba burqee jedhama. Loonsaas uummatisaas si galee burqaa torba nashee kan inni jedhu sun sana jechuudha. Nan dhabee faana kee jedha toora sanarraan deeme. So asheeruufaa amma naannoo Salaaleetti sirriitti beekama. Kana qofaan illee miti goota guddaadha. Waan hedduu jira amma asheeruufoo fiichee gaafa geessu waa'een torban ishee beekamaadha. Beekamaadha. Baay'ee beekamaadha. Sagaris beekamaadha. Namoonni akkasiin jedhedha. Fiichee caalaa torban ishee faan deema yeroo jedhan jira jechuudha. Waan bal'aa kaasuun hin danda'ama. Waan addiin qofi kana duwwaa miti. I think walaloo kee waan baay'ee keessatti stooriiwwan ati itti himtu akka nama achi jiraatetti yookaan kana maastarii goote malee hin cimaa jechuudha. Barreessuuf qorachuun fi beektee isa beektee barreessuun garaagara waan ta'aniif yaada baay'ee gaariidha. Garuu kana hojii maal si gaafachuu barbaadanii story irratti wanta ati qabdu waan cimaadha waan guddaadha seenaa irratti waan ati qabdu walaloo barreessuu waan ta'e waan tokkodha walaloo dura garuu seenicha immoo walaloo godhanii barreessuu immoo waan biraadha kanaaf story yookaan seenaa wajjiniin waan ta'e qorachuu wajjin baay'ee intimeet akka taatu maaltu si godhame seenaa dubbisuu nan jaalladha seenaallee gaafachuu nan jaalladha waa'ee bakka tokko ibsata taanaan bar intala tokko qe'ee sanaa kaastee bareedina ishee qofa dinqisiifachuu miti. Waan ishee qabdu duukaa waan hawaasichi qabu duukaa gaafa itti himtu hawaasicha illee ni gammachiisa beekta. So anamma seenaa miti kan hin baradhee seenaa dubbisuun garuu baay'ee nama rara natti tola. Seenaa gaafa jennu immoo wanti har'a jiraachaa jiru bara warri wanti har'a bifa oduutiin dhageenyu TV irratti reediyoo irratti bor seenaadha bara. Yeroo murtaa'e booda seenaa ta'etu barsiifamaa bara. So irraa baratta jechuudha. Waan irraa barattu qabda jechuudha.
anamma gaafan seenota dubbisu keessattuu wantoota uummata keenya wajjin wal qabatan gaafan dubbisu waan hin barbaaduun qabu keessatti jechuudha. Hariiroo ani seenaa wajjin qabu hundumaayyuu kitaabota kaan caalaa kitaabni nama rarus baay'ee kitaabota seenaati. Kitaabni na arsus kitaabota seenaati. Siigalee seenaan nan jaalladha. Hin daddarbas waan ta'eef generationiitti miti waan baay'ee narraa arginus karaa gama siyaasaatiin seenaawwan babbadanii wal jala makamanii walalootti si deebisu. Hin dandeenye. Amma isa qabdu kana dur nan qabaadhettee yaada turte kan nama walaloo akka taatu fa'aa beektaa dur. Of course ni hin beekan ture. Maaliif isin jedhaa joornaalizimii barattee ati? Ani afaanii fi folkloorii interdisciplinary communication. Maastersichas moo? Kanaafuu akka gara walaloo dhuftu fa'aa duriyyuu beektaa jechuudha. Ni beeka. Malee gidduutti miti. Gidduutti akkam seeti. Haga kana garuu gara sirbaafaatti nan gala jedhee baay'ee yaaduun ture. Waan lama waan sadii jiranii wanta hojjechuu barbaadu wayi tokko hojjettee wanta duuba deebitu faanatti fakkaata ture. Haga kanatti banaa godhee keessummeessuuf qophaa'an turre. Haa ta'u malee garuu egaa keessatti of argita beektaa. Akkan barreessaa ta'u garuu fedhiimti kiyyayyuu barreessaa ta'udha. Akkan barreessaa ta'uu danda'u nan beekan ture. Ergasii gara yuunivarsiitiitti gaafan dhufu carraa barnoota isaa barachuu gaafan argadhu wanti guutamuu qabu yookaan wanti irratti hin hojjetamne gamanaan akka jiru naa galee jechuudha. Maaliif hin hojjetu yaada jedhutti hin dhufe. Walaleessaa barreessaa ta'uu akka hin danda'u beekuyyuu gama sirbaa keessatti garuu haga kana guutuutti nan gala jedhee yaadee beekumta. Asoosama moo walaloo dursa si biratti? Asoosamatu dursa. Asoosama dursa miti ree? Wada walaloo dhufe. Anama iskiriptiin jalqaba yookaan yaade yookaan immoo konseptiin yookaan koomedii keessa jalqaba hojjechuu yaade amma ni raafadhu. Yaada taate walaloo isa jalqaba. Walaloo jalqaba bara kutaa afuraffaa akkuma beekamu gaa uummati biyya keenya jenereeshiniin keenya 90moonni walaloo maalirraa akka jalqabne beekamaadha. Tilmaami. Gaara bu'ee dachaa. HIV dagatte hiriira irratti ganama fa'aa mana barumsaatti maal godhaa barsiisonni fa'aa barreessisanii walaloon kiyya jalqabaa toora afuri dirqameen dubbisiisayyuu walaloo barreessitanii dhuftu jedhamee mata duree nu kenname kutaa keessatti hunda keenyaaf mata duree barsiisaa bosona maaloo jedhama gaa jenereeshinii keenya yoo yaadatta ta'e waa'ee bosona kunuunsuu waa'ee barsiisaa waa'ee barnoota akka carraatee waa'ee HIV narra bu'aa jechuudha. Gara nama 6 taana nuti waa'een HIV kan irra bu'ee mana barumsaa kutaa afuraffaa barannaa barsiisaa lubbuu isaanii amaaru barsiisaa Sanbatoo jedhamu hedduu nu qaranii addunyaa ogbarruutti namoota nu fidan keessaa tokko gumii mini miidiyaa wanta jedhamtu waan qabna turre. Ani waan walaloo jedhamu hedduu isaa konseptii isaa iyyuu hin qabu. Kutaa keessa teenyee jirraa qabxii qaba namni hin barreessine gadi ba'a ajajamne waan ta'eef. Dabareen natti dhiyaachaa dhufe mucayyoon leensaa jedhamtu kaatee dubbistee waa'ee barsiisaa dubbistee lalisaa jedhame. Ani hin qophoofne homaan barreessine. Hin barreessine jechuun immoo hin dandeenye sobiin dabtarii gaggalagashee isan barreessee dhufetu badeen jedheen barbaadis ittan deebi'a naan jedhee nama biraatti darbee jechuudha. Hin jiru maalan barreessaa achuma taa'ee hin barreessee jechuudha. Toora afur waliin ka'ee sirriitti ayyaadadha. Waliin ka'ee dhumarratti jechuudha. Lalisa argattee naan eeyyeen jedhee gaafan ol ka'u. Eersiin nama gangashuu qabee nama gangashuu eersiin dhalootisaa Ameerikaa keessatti waan hin jirre jechuudha babal'achuunsaa Oromiyaa keessatti walaloodhuma fakkaatudha malee waan biraa miti. Eersii dhukkuba golfaa tunsi argadhee maaloo godheensi horfaa wantoota nama kolfisiisan jechuudha. Kutaan guutuun kolfee jechittiin gatii wiirdii taateef jechuudha. Hin gammadanii harka naa rukutanii barsiisaanis itti tolee maaliif akka itti tolee hin beeku situ barreesse eeyyee. Na fuudhee dhaqee hiriira faarratti walaloo wiirdii akkasii jechuudha. Ani amileen godhadhe isa namni harka rukutu torban isaatti walaloo kan biraa. Akka kanaanii tasa jechuudha laala argite. Isa dura garuu cheerchiitti walaloo namni barreessee nutti kennu nan dubbisan ture. Waa'ee wantoota afuuraan wal qabatan walaloo waldaatti ni dubbifama. Sana ture jechuudha sagantaa daa'immanii faarratti keessumaa waa qabachuu gatii hin danda'uuf. Durbiin kiyya jira Addaamuu jedhama ni barreessanaa kennaa ani immoo nan dubbisan ture. Isa booda garuu of danda'utti jechuudha adeemsittaan. Baay'ee dinqii. Kanaafuu walaloon kee jalqabaa eersii nama nyaataa. Maaloo liitaa beekamaa. Interesting baay'ee. So har'a walaloo jechuun gita kanatti amma barreessaa kan jirtu. So amazing.
namoonni seenaa barsiisaa qabdanii waan baay'ee kan dabartan jireenya keessan keessatti chaalenjii baay'ee dabartanii kan itti milkooftan namootaan biraaf galtee barumsa taa'attanii namoonni yaaddanii karaa lakkoofsa bilbilaa keenya nu bilbilaa kuutatti istiidiyoo keenyatti waan dabarsatanirraa namoota gara biraatiif qoodaa isiniin jenna nu bilbilaa. Gama seenaatiin garuu waan ta'e oduun kaasee darbinee tola. Gaafa waa'ee walaloo ka'u walaloo kan waloo kam dinqisiifatta yeroo jedhamtu interview kee dhageera. Waloo abboomaa tokkommoo eenyu jettee turte nama raafadhe malee nutti himtee turte garuu gama seenaatiin namni dinqisiifatu jira. Nama seenaa istoorii sirriitti immoo kan immoo istoorima immoo sammuu kee keessaa hin banne istooriin baay'ee yaadattuun ispaayirii si godhu jira. Gama barreeffamoota seenaatiin jechuu keedha miti. Obbo Hayilee baay'een dinqisiifadha keessattuu gama Oromootiin jechuudha. Wantoota karaarraa maqan hedduu isaa sirreessuu caala. Wantoota hin dhagaamin hedduu keessattuu seenaa biyya kanaa keessatti biyya tokko kan ijaartu baay'ee ogbarruudhaan biyya kana akkitti kana dura Abrahaam Jaallataa interview godheen ture beektaa biyya kana kan nurkaa fudhatanii barreeffamaanii naan jedhe dhugaadha biyya kana akka isaanitti kan keenya miti jennee akka yaadnu godhanii barreeffamaan. Kana dura jechuudha. Obbo Alamaayoon fa'aa biyyi kun lakkii kan keenyaa akka jennu kan godhan immoo isaan barreeffamaan ragaawwan qabatamoo seenaadhaan jechuudha. Obbo Alamaayyoo Hayilee, Profeesar Tasammaa Ta'aa, Makuriyaa Bulchaa namoota hedduu gurguddootu jira. Dr. Mahammad Hassan. Seenaa jechuun maal jechuu akka ta'e namoota nu barsiisan jechuudha. Kitaabotii barnootaa nuti mana barnootaatti barachaa turrellee namoota kanatu duuba turan sii galee namooti ani hedduu addatti jaalladhu obbo Alamaayyoodha jechuudha. Baay'ee dinqii ani seenaa baay'ee waan jaalladhuuf keessattuu seenaa istoorii baay'ee akka itti immoo wanti hundumtuu kan ijaaramu istooriidha. Istoorii ala miti. Akkaataa waa'ee kee itti himtutu murteessaadha. Lalisaa waa'ee isaa akkamitti akkam. Kanaaf waa'ee saba keenyaa saba guddaa maal jedhamu yeroo baay'ee hin deeggaroon istoorii san himuu danda'u qabna. Namaan biraatiifis jenereeshinuma kan keenyatti illee nuyi hammam akka geenyutti himuun impoortaantiidha. Kanaafuu istooriin baay'ee barbaachisaadha. Akkaataa itti himnu murteessaadha. Gara walaloo eegan jalqabee gara walaloo sirbaattis deebiif kiyya Andu'aalam Gosaa. Muuziqaa baay'ee achi keessa jiruuf walaloositu barreessee muuziqaa wajjin akka hidhata qabda akkamitti waa'ee muuziqaa beektaa waan jedhume achiin nu kaasite namootaan biraatiifis galtee akka ta'u achi keessaa immoo baay'ee kan jaalattu nutti himee walumatti qabinuu deebisi erga goote immoo makkoobilii waan xiqqoo nuun jedhi. Waan walleedhaan waan wal qabatu akchuwaalii ala lakkamsiiti. Namooti yeedaloo hojjetanii walaloo barreessanii walaloo irratti yeedaloo hojjetu. Baay'inaan jechuudha. Baay'inaan akkasii. Ani garuu walaloo qofa kan hin barreessu. Walaloo immoo akkaataa gargariitiin ni ilaala. Bakka itti keessatti kabaja argata sii galee amma walaloowwan keenya hedduun isaanii kitaabarra kan jiranii jalqabuma irratti walaloowwan kitaabarra jiranii fi walaloon muuziqaaf ta'u walaloowwan gargariiti. Hubannoon suni hedduminaan hin jiru. Namoonni baay'een muuziqaa keessatti walaloowwan yaada gaarii qaban garuu yeedaloo irraa hin bareenne dhageenya turre. Sababni isaa walaloowwan barreeffamaa turan. Yeedaloof akka ta'utti kanneen hojjetaman hin turre. Muuziqaaf akka ta'utti jechuudha. Kitaabota keenya keessattis immoo darbitee ni argita. Amma ogbarruu gaafan baradhu waan walaloo gaafan baradhu diteelii dabalataan kitaabotaan ni dubbisurraa yuutuubii irraa tiitoriyaalii adda addaa gaafan ilaalaa deemu gosoota walaloo keessaa leereksiin yookaan wallee maaltu adda godhaa maaliin adda ta'a walaloo isa kaanirraa maaltu bifa itti kenna maaltu miira itti kenna isa jedhu ilaalaan ture baay'ee irra deddeebi'ee amma Hacaaluudha namni ani baay'ee jaalladhu gama walleetiin wallee isaa yoo ilaalte amma wantoota inni barreessu yoo ilaalte wal fakkaatu hundisaa. Seerota walaloo jennee kan nuti mana barumsaatti barachaa guddanne dhumii walaloo jechoota dhumarra jiran wal fakkaachuu mana rukutuun sana qofa miti bar seerri walaloo. Seerota hedduutu jira. Gara walleetti gaafa dhuftu immoo dhimma yaadaan walunachuu sagaleewwan jechuun jecha tokko keessa amma sagalee 5-6tu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf galataa gaafa jennu sagaleewwan adda addaatu walitti dhufee galataa ta'e siigalee. Galataa taanee jechi kan biraan dhufu galataa wajjin yeroo wal fakkaatu miira kenna beektaa leereksii keessatti.
isa dhumaa qofa miti Sirriidha. jechuudha. Walitti aananii gaafa Sirriidha. dhufan. Kana gaafa nu hubachaa dhufu wantoota gaafa nu hubadhu amala shaakaluu hin qaba sii galee jechoota wal fakkeessuu isa dhumaa qofatu hin taane gidduutti jechoota wal fakkeessuu oral poetry yookaan immoo walaloowwan hawaasa keenya keessa jirutu saayinsii sana qaba. Hawaasi keenya gaafa sirbu walaloo isaa weedduu isaa kuti kutiin hindaanqoo lafa garbuutti yaate kaa kuti garaa koo na daddarbuutti kaate kaa jechi walitti hin dhiyaanne maaltu jira ammas keessa hunduu sii galee kan sirbaati jechuudha. Saayinsii kanaan isa kana gabbisuu ni dandeenya yaada jedhuun gaafan dhufu akka carraa ta'e naa milkaa'e walaloon gama muuziqaatti dhufu akkas ta'u erga nu badhee muuziqaatti galuun na rakkisne siin jechuu barbaadeeni gama makoobilii ati kaasteen Baay'ee jaalatta. actually haasaan tokko baratamaadha miti hojiiwwan hojjette keessaa kam jaallatta gaafa hundumtuu nama rarasa jedhan ana biratti hin hojjetu makoobilii caalaa kan nama raru gilgaala jaalalaati. Jaalala. Garuu makoobilii yoo kaasne hedduu seenaa gadi fagoodha. Akka itti seenaa nuti qabnu tiyooraayisti goonee lafa kaa'uu dandeenyu yookaan akka itti nama keenya ol kaasuu dandeenyu akka itti waan qabnu namatti bareechine dhiyeessuu dandeenyu tokko bakka itti yaalee milkaa'e dheeyyaadha. Makoobilii gaafa hojjenne yeedaloon sun gaafa isa dura bifa kan biraatiin hojjetamee ture Andu'aalem biratti yaada kana aanduutti kaasnaan aanduutu na rakkise hojjechuu qabna irra dhiisuufaa tureeran irra deddeebi'ee jechuudha. So guyyaa tokko akka carraa ta'ee waanuma guyyaa yeroo dheeraaf wanti na cinqee sa'aatiiwwan murtaa'etti wantoota hin xumureedha. Garuu yeroo dheeraadhaaf kan na dhibe makoobilii gara walalootti fiduu ture. Sababni isaa seenaa guddaadhaa bal'aadhaa kitaabni tokkoyyuu kan ibsuu hin dandeenye hojiiwwan gurguddaa nama hojjetee nama irra deebinee illee argannee hin beekne. Baay'een keenya hin beeknu. Namni hedduun illee nama hin beekne nama dagatame almost seenaa waggaa 500 duraa jechuudha. Bara jaarraa 16ffaa keessa bara 15 keessa wanta raawwatame jechuudha. Sana bara kanatti fiddee karaa qabsiisuu jechuun hedduu ulfaata si rakkisa garuu miidhagaa ta'e ba'uu danda'eera. Makoobilii keessatti yoo gara dhumaa sadhattee ilaalte farsoo addunyaa macheesse maakaavelii lagatee qe'ee gurraachaa keessaa makoobiliin dhalatee jedha. Wal fakkeenya maqaa isaanii fi wal fakkeenya seenaa jara kanaatu inspire na godhe baay'inaan. Amma seenaa waa'ee polotikaa tiyoorii polotikaa gaafa kaastu maakaavelii namicha jedhamutu sammuutti si dhufa. Sababni isaa akkitti aangoo ofii tikfatan akkitti barcuma ofii irra taa'anii biyya tokko geggeessuu hin danda'amu akka itti environmentii keetti namoota hojjechiistu bocee namni itti milkaa'ee siyaasa keessatti maakaaveliidha miti. So gama keenyaan immoo sirna gadaa keessatti gaafa dhuftu akkitti aangoo kee eeggattu waanuma makoobiliin godhe karaa poozitiivii ta'een nama hojjete jechuudha. Amma si'a baay'ee maakaavelii yeroo jedhamu tonkolii yookaan immoo hammina haxxummaatu sammuutti nama dhufa. Nama ta'e tokko karaarraa kaasu kaastee aangoo fudhachuu si galee daangaa namaatti darbuu kana. Makoobiliitti immoo gaafa dhuftu aangoo karaa seera qabeessaan argachuu daangaa keetti nama darbe akka namni hin darbine eeggachuu yoo darbee dhufe immoo ofirraa dhorkuu si galee seenota kana lamaanii wal bira qabdee gaafa laaltu la makaavelii makoobilii maqaan wal fakkaata barri isaanii wal fakkaata jaarraa Seencharii tokko keessa sirriitti eeyye. So namicha kana tarii kanuma keenya kana jallisanii fudhatanii yeroo si jechisiisuu jiranna makoobilii bifa sanaan dhiyeessuu danda'u kotti natti tola nan gammada. Seenaa qofas immoo miti beekumsa uummata keenyaati. Nama lafa Oromiyaa irraa kana walakkaa ol Oromiyaatti dabale si galee nama guddaa nama jaba goota hin lola hin bulcha hin tuma seeras. So nama kana dhaloonni keenya proud itti ta'uu dandeenya. Proud ta'uu qofa miti seenaa isaa barnoota goonee irraa barachuu danda'u qabu. Ittiin dhaadachuu qabnu. Bara addunyaan ija hin qabne bara addunyaan dukkanaa sana keessatti qe'ee keenya keessatti liideriin guddaan akka kanaa seerota tumee keeyyatatti godhee seera himachaa dhattee wal himachaa seera himachaa seerri makoobiliin iyyamu jettee akka dhiisu si gochuu jechuun waggaa 500 jechuun addunyaan maalirra akka jirtu beektaa qaroomina guddaadha. So ittiin isaa fi ani sirbicha caalaa almost stooricha so boodarraa makoobiliin seenaan dhumne wayii as muuziqaa wayii yeroo fiddu ammas duwwaa miti
Garuu sassaabanii waan ta'e gochuun immoo hojii manaa biraati. Dhugaa. Isaafis kaasee baay'een inspaayirii godha waa'ee Maakoo Biliis seenicha yeroo ka'u. Kanaaf garuu waa'ee muuziqichaa eegan kaase gaaffii tokkoon fixa. Waa'ee albamii keessanii eegan kaase waa'ee albamii keessanii qeeqa wayii kaasee ture. Hin beeku oopinii taatee naasuftatee hin beeku. Qeeqa keessattuu muuziqaawwan baay'ee namni biraa hojjete istiidiyoo biraatti hojjetame achii dhaqee immoo istiidiyoo biraatti almost baay'ee yeroo jijjiirame waan jedhu qeeqa dhagaa turre. Of course isaanis daawwataanis immoo dhaga'u dhiina namanaa. Anuun beeku jechuun isin immoo piroodiisara turtanii qindeessaa turte ati immoo Andu'aalem wajjinis hojjechaa waan turteef walaloo duwwaa hin taane amma dhuma albamitti si argaas waan turreefi waan simbira jiru be. Natti tola haasa'uun barbaada iyyuuti. Akkam seete muuziqaa jechuun wanta yeroo wajjin deemu wanta yeroonis ammoo akkasuma fudhatee hin darbine jedhee nu badhaan. Amma muuziqaa tokko bakka tokkotti hojjettee qofa miti bakka adda addaatti hojjechuun dirqama keeti. Yeroo immoo daangaa yeroo immoo kaa'attee daangaa yeroo kee keessatti immoo waan sana qaqqabsiisuunis dirqama keessa dabalataati. Nuuf amma albeemni piroojeektii ture. Piroojeektiidha. Wallee meeqa akka qabatu dursinee lafa kaanneetu wanta hojjechaa turre. So isaan keessaa sirboota hedduutu jira. Amma sirba 16tu hojjetame miti. Wallee 16 keessaa kan namni argeetu 16 malee 22 oli kan nuti xumurre. Isa keessaa kamtu muuziqaan isaa gaarii ta'e jennee filannee 16 jechuudha. Kanneen muuziqaan isaanii sichi hafu jennee immoo ni keenya jechuudha. Albeema lammaffaaf ta'uu danda'a, siingiliif ta'uu danda'a, yeroo kamuu ta'uu danda'a. Albeemota 16 nuti walleewwan 16 albeema kanaaf nuti filanne keessa qacarraa ta'e walleewwan 2 kan koominitti kee ture. Dhugaadha soba miti. Soba miti gaafa isin jedhu akka isaan itti dhiyeessan sonatu dogoggora malee dhuguma muuziqaan sun jalqaba ogeessa nuti baay'ee jaallannu baay'ee kabajnu yoomiyyuu taanaan ashaaraan isaa seenaa muuziqaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qabu Daawit bira ture. Daawittu qabatee ture. Albeema keenya baasuuf billeen gadhiifamee gaafa ji'a isaa ture albeema gadi dhiisuun karoorri keenya sababa muuziqaa lamaan sana hafee jechuudha. Maaliif hin xumurre Daawit? Nu beellamee dhaqnee ammas nu hin xumurre. Egaa muuziqaan muudii barbaadaa inni isaa yookaan haala gaarii keessa hin taane ta'a. Hamminaa fi miti. Bifuma gaariin haasofnee magallaa yeroo adda addaatti itti deddeebinee gaggaafanneerra. Inuma aga gaafa dhumaatti Andu'aalem Daawituma biraa fudhachuu barbaada ture. Maaliif muuziqaa Daawit hojjete hedduu miidhagaa gatii tureef. Dhumarratti abdii kutannee albeema keessaa hambisuu murteessine. Maaliif yeroon deemaa jira muuziqaan xumuramaan jiru albeemni kun uummata qaqqabuu qaba. So sirboonni lamaan kun hafan yaada jedhutti kaasnaan gaafa deebinee dhaggeeffannu waan nutti hir'isu qaba muuziqaan sun hafuun. Albeemicha keessaa akkitti gaafa albeema hojjettu aarti woorkii isaa gaafa hojjettee lafa keessuu albeemichi maal fakkaachuu qaba? Kitaaba jedhe. Albeema jechuun kitaabuma jechuudha. Chaaptarii tokko. Chaaptarii akkamiitu irra jala hafee kanaaf akkamitti guunnaa hedduu nu yaaddesse ammas Daawititti deebi'uu murteessine Daawit bira deemaa turre homaa hin dandeenye waan sana xumurru. So faayinaali murteen keenya wanti nuti decide gochuu qabnu bakka biraatti fudhachuu ture. Garuu muuziqaan nuti barbaannu kalarii nuti barbaannu Daawit biratti hafe jaallannee turre hedduu. Daawit dura muuziqoota sanaa bakka adda addaa sadii galchineerra. Bakka adda addaa sadii baafnee Daawit bira geessinee baay'isuu. Muuziqaan bakka tokkotti qofa kan dhumuu miti. Miira keessiin fiduu taanaan bakka barbaadde fudhachuu dandeessa. Daawit bira isa jiru hedduu gatii jaallanneef utuma garaa nuun gahin nama yeroo gabaabaatti nu qaqqabsiisuu danda'u. Inni gaafa yaadnu nama professional ta'ee maallaqa guddaatiin kaffallee yeroo gabaabaatti jennee Miikii Jaanoo bira deemnaa jechuudha. Tarii tachii Daawit biratti arganne sana nuu fiduu danda'a jennee jechuudha. Miikii Jaanoo bira gaafa dhannu akkaataa nuti eegneen olitti nu hojjetan immoo lafaa kaase. So wanti nuti hin hojjenneef hin jiru. Waan yaallu yaallee waan investi goonu maallaqa dabalatee yeroo dabalatee goone milkaa'uu gaafa dadhabnu bakka biraatti hojjechiisnee jechuudha. Bakka biraatti hin hojjennes miidhagaa waan ta'eef albeemichatti makuu dandeenye kanneen afanis jiru isaan hin hambifnee jechuudha. Rakkoo akka sanaatu mudate akkatti miidiyaa irratti dubbatame hojii nama tokko kireeditii nama biraaf kenname jedhan isaan dogoggora. Waliyyuun fakkaatu. Hojiin sun hojii gargariiti, muuziqaa gargariiti, miira gargariiti. Garuu dhugaa bakka tokko ture bakka sanaa ba'a. Achi qofa immoo miti. Albeema sana keessa sirbooti adda addaa 8 ol istiidiyoo gargariitii baafnee istiidiyoo biraatti kan nuti hojjenne. Sababni isaa miira barbaannu sana fiduuf jechuudha. Akkasii.
Gagaafii uummataatti as dhuftee gara kaasuu dhiyeessuun of course yaa support wajjin turte Andu'aalem wajjin. Albeemicha akka nama manaatii godhe tokkotti. Maaneejii gooteerta albeemicha kanaaf si gaafadhe malee directly Andu'aalem duwwaan ilaallatu isa jedhuuf atis beektaa. Qaamicha caalaa immoo namni biraan beeku. Ani amma waa'ee isaa waan jechuu hin danda'u. Kanaaf hin kaasee lalisaanis dhufee kanan gaafadhu taanaan maalan gaafadha. Duubatti si deebisa laloo. Aadaan dubbisuu kee akkam? Jechuun lalisaa kanaaf of course inputiin baay'een important. Nuyi fiilmii hojjennuu fi egaa akka fiildii keenyatti wanti ani amma on daayirektara ta'ee daayirektiingii irratti yeroo yerootti waan fooyya'aa fiduudhaa fi waanuma ofii kiyyaa ruutinii mataa kiyyaa waan hin godhu qaba. So lalisaan aadaan dubbisuusaa akkamii? Lammata immoo dubbisuu duwwaa miti walaloo yeroo akkamii barreessita? Yeroo akkamii? Iskiriiptii ani gaafa al tokko tokko narrafa. Rafuuf muguufan jedhama yaadi wayinaa dhufanii ka'ee sa'aatii lama nan ta'a. Waan isaan laayizii gootaan gammaddaan kolfitaa kan immoo morma teenyuu kan nama ta'etu waan ta'e jedha. Kolfitee waan ta'e sii dhufaa. Al tokko tokko immoo teenyas immoo intentionally teenyas immoo yeroo barreessinu jira. Diskasii goonee yeroo barreessinu jira. Kanaaf muudii garaagaraatti waan dhaabbataa ta'e miti muudiin keenya amma iskiriiptii yeroo barreessinu jechuudha. Kanaaf yeroo akkamii akkasii dhufu hin beeknu konseptii jechuu danda'a. Kan kee amma akkam? Look amma gaaffiin akka kanaa nama kamiif mala beektaa? Nama barreessaan taaneef mala. Maaliif barreessaan tokko dubbisuun jireenya isaati baay'ee. Barreessaan hin dubbisne imaltuu karaa hin beekne irra deemu jechuudha. Wanta ofii hin goone namni biraa akka godhu gootu si galee ni barreessita taanaan dubbisuun siif dirqama. Amma namni tokko jiraachuuf hojjechuun dirqamaa miti barreessuuf dubbisuun dirqama. Yoo akkasitti ibsine gaarii. Anaaf amma aadaan dubbisuu kiyyaa namni kamiyyuu amma taa'ee wiikeendii yookaan yeroo murteeffatee yookaan tasa akkasitti bifa akkasittiin dubbisaa miti sanarratti gargar ta'uu dandeenya. Garuu ani si'a baay'ee guyyaatti fuula 10 taati malee hin dubbisin hin hafu. Kitaabni ji'a keessatti dubbisee xumuradhee lafa kaa'u inuman qabaadha. Dhimmi baay'ee biizii na godhu jiraatee wanta irratti xiyyeeffannoo dhugaa dubbachuuf amma ji'oota 8 darban kana baay'ee miira dubbisuu keessan turre dhimmoota adda addaa waan gargariitu ture. Amma garuu toora sanatti deebi'ee jechuudha. Guyyaatti amma yoo xiqqaate yoo natti tole kitaabni sun natti tolan amma hin fixutu irraa hin ka'u. Yoo hin taane fuula 10 illee dubbistee boris akkasiin deemaa dhumarratti ni gudunfita. Akkuma nama siiriyaal diraamaa taa'ee ilaalu tokkotti jechuudha. Ipoosiidhaan eeggattee ilaaltutti kitaabota illee gaafa dubbistu waan ta'e irraa dubbisaa gaafa deemtu ni xumuratta jechuudha. Ani dubbisuu akka dirqamaatti waan inni ilaaluu fi amma hin dandeenye dubbisaa. Kitaaboti ani dubbisuu jaalladhu jedhee daangaa itti kaa'adhe illee hin jiru. Wanta dubbifamuu qabu keessumaa namni yoo rikoomendii na godhee yookaan yeroo margadheeyyuu kitaaba ta'e tokko yoon argee waanuma barreeffame tokko yoon argee dubbisuun natti tola. So aadaa dubbisuu akka kanaan qabaa jechuudha. Dubbisuun importantiidha. Baay'ee amma waan muudii yeroo akkamii barreessita kan naan jette raayiters bilookii wanta jedhamutu jira beektaa? Raayiters bilookii jechuun utuudhuma miira barreeffamaa keessa jirtu yeroo tokko miironni si jalaa badanii yeroo itti cuftu jira miti. Hinuma sittiin deebiin fa'aafanii wanti sun karaatti fufaa jira. Ani si'a baay'ee raayiters bilookii dhibee kana qabaan wantoota barreessuu jalqabee gidduutti yaadi kan biraa gaafa dhufu isa kana dhiisee yaada biraatti darbuu jechuudha. So yeroo ani barreessuu naa tolu yeroo akkasiitii yeroo namni hin jirre yeroo callisaatii yeroo naaruu yeroo gammadu jedhee sii daangeessuu hin danda'u. Raayiters bilookii gatiin qabuu fi waan kamiyyuu yoon jalqabee dhiisee waan biraatti darbuu gatiin danda'uu fi yeroo kamiyyuu. Kanaaf jalqabdee waan ta'e hojjettee deebiteetti fuudhan. Amma konkolaataa keessa fa'aa ta'e sila sii kaaseen ture waa'ee maayindi maappii. Barreessuun kan jalqabu yaadaanii beektaa. Amma karaakterii tokko uumtee waa'ee karaakterii sanaa yaadaa oolta. Ati barreessaa fiilmii gadi taateef waa'ee sanaa sii kaasannaa. Sammuu kee keessatti barreessaa jirtaa bara. Barreessuu jechuun waraqaa qofa irratti lafa kaa'uu miti. Si galee sana erga barreessitee fixxee wanti as keessatti dhumee gara waraqaa irratti gaafa dhufu salphaa ta'a. Yookaan yerootu maatir godheefaa gidduutti illee dhiista malee barreessuun sin dhibu. Yeroo kamiyyuu itti deebitee fixu akka dandeessu gatii beektuuf utuu yaadonni sun hin du'in itti deebi'uu dandeenya ni fixxa. Kanaafuu yeroo ani barreessuu filadhu yeroo akkasiiti jechuun natti cima. Garuu dhugaa sitti muftaanaan yoo wal sobuun gaarii miti wacan jaalladhu bakki callisaan natti tola. Yoo gara waraqaatti nan jijjiirate jechuudha wantoonni yaada ku'atan yoo jiraachuu baatan natti tola.
Baay'ee dinqiidha. Wajjin dhannadoo callisaa. Warrisitu jeeqa kaa. Koomediidhamu. Yaa ani hin jeequ yaada baay'ee gaariidha kaasaa kan jirtu. Egaa dhuftee waan ta'e si gaafadhame. Aartii keessa jirta anis aartii keessa hin jira. Gama aartiitiin wantoota jiru. Akkamitti ilaaltame? Guddina aartii keenyaa gama fiilmii haa ta'u gama kitaabaa haa ta'u rekomendeeshinii kennu jedhamte yookaan fooyya'insa aartii keenyaatiif haa ta'u piroogresii jiru ilaalte haa ta'u al tokko tokko immoo kuni maaliif kan jettu jiraata. Ani immoo wantootiin al tokko maaliif jedhu jira si fakkaasuu nan danda'a. Mi'aati akkamitti dhaammaan ilaaltu. Anaaf si wal agarre waa'ee aartii kaasuun dirqama taa'ee yaada. Maaliifis jalqabaa akka inni stooriidhaan kan himu aartii keessatti stoorii himna. Muuziqaadhaan himi, walaluudhaan himi, fiilmiidhaan himi, waan biraatiin himi. Stoorii saba keenya, hawaasa keenya waa himaa irra. Nama dhaga'uufis himaa irra, dhaloota itti aanuufis immoo himaati jira jechuudha. Amma bakka guddaa taane agarsiisuudhaaf dhamaa jira amma dandeenya. Kanaaf jechuun maal ilaaltame taajjabbiin kee maal fakkaata aartii keenya irratti al tokko tokko mooduu fi kan qeeqxu fa'aa mooduu fooyya'eefaa kan jettu fa'aa overview kee mee kaa'ime rekomanda nu godhi. Amma waan aartii gaafa kaasnu waanuma waan qaama hawaasicha walakkaa haasa'u jechuudha beektaa. Aartii jechuun baay'ee waan murteessaadha. Baay'ee waan murteessaadha hawaasa tokkoof saba tokkoof. So aartii keenya immoo gaafa haasofnu baay'ee nama dhiba. Namni hundumtuu aartistii ta'uu biyya barbaadu. Namni hundumtuu barreessaa ta'uu saba barbaadu. Namni hundumtuu jira miti hojicha hojjechuu waan barbaadu wayii keessa jira. Si'a baay'ee naasaa kana anillee ogummaan koo injineeringiin baradhee garuu immoo aartii Oromootti coba tokko dabaluuf jedheen kitaaba kana barreessee jedha. Adabalu dhugumaa coba dabaleeraa namichi kun. Cobi ni dabalee coba akkamiiti? Cobuma ta'eefi miti bishaan qulqulluutti xuraa cobsitee siqoo cobuma jedhamaa miti ree. Wanti ti hojjettu siin waa'ee kee otoo hin taane sabichaaf waan dabalu sirratti qabeenya dabaluu qofa osoo hin taane sabichaaf garuu wanta gaarii tokko yoo hin dabalate aartichaaf waan gaarii hin dabala yoo ta'e hojjechuu qabda jedhee namana. Kanaachi dhiisuun profeeshinii ofiitti jabaachuun gaariidha jedhee namana. So rakkoon aartii keenya keessa jiru baay'ee namoota isaan hin ilaalle hojjeta. Akkas jechuun namni injineeringii barate tokko aartii hojjechuu hin danda'u jechuudha. Ni hojjeta. Jiru namoota hedduun dhiibbaa uuman jiru. Ogummaa biraa keessaa dhufanii ogummaa kana keessatti. Garuu kennaa kee ta'uu danda'u. Kennaa keessan ammoo beekumsaan, barumsaan gabbisuu danda'u. Siigalee yoo kana hin taane akka nama olmaa nuuf ooletti amma waanuma xiqqoo ijaaramtee diiguu taati siigalee. Amma dhiyoo kana kitaaba tokko ilaalaan ture. Tasuma gara Toobistaraa dhaqee elelleedhaa fudhadhee galee jechuudha. Ani ogeessa akkasiiti garuu waan Oromoo kana yeroo hundaa gatii naquuquuf kitaabonni afaan Oromoo gaafa ilaalu gatii naaruufan kitaaba kana barreessee jedha. Kitaaba ajaa'ibaa jedheen jalqabee jechuudha. Gaafa jalqabu inumaayyuu of na jibbisiise namni sun jechuudha. Afaan Oromoo akkasitti barreeffamaa si jechisiisa. Waa afaan kan biraatiin yaadaa afaanicha hojjechuu jechuudha. Namni inni itti dorgomu eenyu akka ta'e argita achi keessatti. Nuti amma aartii Oromoo gaafa hojjennu aartii Oromoo afaan Amaariffaan miti kan dorgomsiisu qabu. Siigalee waan afaan Amaariffaan dorgomsiisu taana Amaariffaan yaadaadha afaan Oromoo kan hojjennu. Sun immoo aadaan saba biraa yookaan aadaan afaan biraa keessa jiru afaan kana keessatti akka ifu gochuu akka jechuuti. Afaan gaafa jennu baay'ee aartii gaafa jennu afaanii miti ree waa'ee afaaniiti baay'ee. Waa'ee afaanii gaafa kaastu afaan keessa hawaasatu jira. Afaan tokko barte jechuun hawaasa afaan sana dubbatu duukaa barte jechuudha. Siigalee eenyummaa isaa, aadaa isaa, amantii isaa, ilaalcha addunyaa isaa afaanicha keessa jira. Filoosofiin hawaasa sana afaanicha keessa jira. So jalqaba waan ati beekuu qabdu yoo afaan sana jechuudha. Haasa'uu danda'u osoo hin taane hawaasummaa achi keessa jiru beekuu danda'u qabda jechuudha. Amma aartii keenya keessatti wanta baay'ee yoo argita ta'e wantooti nama aarsan hedduu jira. Akkasumas immoo wantoonni abdii sii laatan jiru. Kan abdii sii laatu xiqqaa kan si aarsu garuu guddaa. Amma siniimaan Oromoo illee hin jiru. Bara guddaa akkasii kanatti waa'ee mana siniimaa dhaquu dhiisi. YouTube irratti fiilmii gaarii natti teessee ilaaltu qubaan lakkaa'ama hin jiru. Hagammaatti sabni guddaan amma naga'u kun sabni akkasitti wantoota kan biraadhaan poolitikaadhaan maaliin guddate kun gama indaastirii fiilmiiti yoo dhatte ilaalte YouTube irra fiilmii afaan Oromoo 15 argitee natti nama jaba. Siigalee akkamitti akkas ta'uu danda'e? Waa'ee maaliif ta'e rakkootu jira jechuudha siigalee. Tokkoffaa qaamni hojii sana hubatee hojii sana gargaaraa jiru hin jiru. Kan lammataa immoo namootumti dhufanii baballeessanii deddeeman immoo jiru ni gidduutti. Isaanillee seeratti to'ataman illee hin qabaanne akka jechuudha. Walumaa galatti abdiis nama laataa
abdii namaa sin ajjeesaa wanti nuti gochuu qabnu jedhee yaadu akka lalisaatti waan ani jedhu namnu taa'uu hin qabu. Ogeessonni na ilaallata jedhanii yaadan hojjechuu danda'u qabu, wal gargaaruu danda'u qabu. Amma tokko warra gaarii ta'an guddisaa warra kaan immoo balleessuu waan dandeenyuuf jechuudha. Yeroo hunda immoo gaariin ta'u nan beeka. Yeroo hunda gaariin ta'u maaliif sii kaasee anis amma istaafiin koo gaaffii wayii gaafatee turan. Waan ati jettee kana tokko anan kaasee professionalizimii hin qabnu baay'een keenya. Ogummaan biraa qabaachuu waan tokkodha garuu ogummaa biraa keessa namoonni dhufan garuu akka ogummaatti ni ilaalan baay'ee isaanii paashinii waan gochuu qabaniif yookaan waan ta'e waan isaan quuqee fakkaatetu kana kan arginu baay'eessa profeshinii biraa keessaa waan dhufteef hin hojjettu miti garuu bari ogummaadha kun. Bari kun konseptii masaallee qabaachuu waan tokko. Profeshinaalidha. Yooma baay'ate immoo hin taane nama profeshinii isaanii ta'e immoo jiru as keessa. Isaan wajjin dubbachuu danda'u qabda. Gama fiilmiitis wantoonni argaa turre yeroo haasa'anii dhufanii approachisi godhan waan dinqiidha. Dhattee gaafa teessu immoo waan biraadha. Because yeroo baay'ee gaafa eebba fiilmii wanti nuyi shookii taanu keessumaa fidee dhaquu dandeessaati. Namaan biraa fuutee dhaquu dandeessaa. Piliis jettee fuutee dhaquu dandeessa. Wanti achi teessee argitu immoo waan biraa gaafa ta'u shookdi taata. Argitee ripirezentii nun godhu waan yaalii fakkaata. Waan akkasii fakkaata. Yaaluu immoo akka kireeditiitti ilaalu. Yaaluu akka danda'utti ilaalu. Amma kan wanti nama aarsu tokko sanaa bara. Anamma kitaaba koo jalqabaa baran haayiskuulii baradhu kan hin barreessisi galee yoggaa sanatti kitaabonni baay'ee gatii hin jirree fi amma tokko namni fudhate arge kitaabonni hedduun hin jiran yeroos baay'ee qubaan lakkaa'amu asoosamna afaan oromoo yoo lakkooftee 12 14 kanan caalan turan yoggaa sanatti si galee amma garuu yeroo sanatti barataa haayiskuuliitu kitaaba barreesse jedhamee akka raajiitti haasa'ame gaarii natti baay'ee gadheedha si galee maaliif seeti maaliin barreessaan barataa iskuulii taanaan namni na dursu tokko koo waan naanolii tokko hojjechuu danda'u qabaa ture. Ammatti immoo namoonni barreessan baay'eetu jira. Kanaafuu namoota barreessuu danda'anii jabeessuu irratti yoo xiyyeeffanne warra xixiqqoo immoo akka isaan guddatan gochuu irratti yoo xiyyeeffanne gaarii ta'a jechuudha. Waan hin dandeenye danda'ummaa goone yaaduu hin qabu. Barataa iskuulii waan ta'eef waan raajii hojjeta jechuu miti. Waan raajii immoo hojjetu jechuu miti. Aanne Firaankaa daa'ima xiqqootu kitaaba addunyaa kana jijjiiruu barreesse. Garuu haalli isheen keessa turte sanaaf ishee godheera. Ammatti nuti wantooti nuti jabeessuu qabnu wantoota sirrii ta'uu qaba beektaa. Amma namichi kun ogummaa isaa miti garuu ogummaa kan hojjete waaw jechuu hin qabu. Ogummaa isaa sana utuu barreessee inni iyyuu bara ogbarruu guddisuu. Ogbarruu guddisuudha. Kanaaf siin jedhama. Kanaaf at least immoo professionaalota jira wajjin immoo wajjiniin wanti taate hojjechuun kollaaboreetii gootee hojjechuu waan tokkodha gaafachuu waan tokkodha itti dhiyaachuu waan tokkodha. Amma ani maalin jedha beektaa tokko baay'een barbaannu amma kwaalitii barbaanna amma. Kudhan hojjechuu of course kudhan hojjechuun waan gaariidha. Isa tuffadhee miti. Waan dandeenyu yaaluun gaariidha. Amma garuu yeroo yaalu duwwaa miti. Yeroo wanti outstanding ta'e tokko itti mul'atu raga'uu danda'u qabna malee yeroo hundumaa yaalii keessa turuu danda'uu hin qabnu. Kuni lammata immoo ani maaliin kaasee fi namoonni immoo professionaalidha inni immoo keessa turanii experience xiqqoo qaban immoo yeroo ta'e immoo jalaa badu. Wanti nutti agarsiisu hin badu kan turuu immoo hin gaafata. Lalisaan irraa ture gaafa waan keessa tureef lalisaa kana arganne dheetiin yaada jechuudha. Namoota gita guddaatti waan nutti agarsiisanii waan keessa turaniif experience waan godhaniif waan baraniif challenge overcome waan godhaniif waan guddaa argina. Baay'ee isaaniin turan. Arti keenya waan ta'e nutti agarsiisu hin dhabna. Anan biraamoo challenge godhee dhufan nutti agarsiisu hin dhabna. Kunis challenge jedhanii waan yaaduu fi so abdii qabna. Naannee miti. Abdii qabna. Nama gurguddaatu nu fuuldura jira. Namooti akkuma rakkina odeessinu bar namoota jajjaboo utuu afaan biraatiin faa barreessanii sadarkaa guddaatti haasa'amuu fi danda'u warra akka Iyyaasuu Kabbabaa fa'aa nu fuuldura jira bara. Jechuun namoota warra akka Dookter Asaffaa Tafarraa fa'aa nu fuuldura jira jechuudha. Namoota immoo waan hojjetaniin haa xiqqaattu iyyuu malee dhiibbaa guddaa uumuu danda'an immoo ni jiru. Isaaniin ilaalaa gaafa deemnu tarii abdii ni qabaanna ta'a. Laloo Ameerikaa deemtamuun turta. Ameerikaadha maaliin hojjedhaa galata. Haadha manaa kee biroo. Isheen achi jirti waan ta'eef inuma dhaqxa jetteetu miti. Tarii hin beekamu garuu ammaaf as hin jira. Lalisaa kana namni sitti fakkaatu gorroo keessa gumaacha guddaa harka mirgaasa qabu kan. Hin dhabnu maaliif paashiniidha beektaa hojiin barreeffama. Gaafa paashinii ta'uu irratti immoo nama waan biraa waan hin hojjedhu hin qabu ogbarruun baradhee paashinii kiyya waan hin hojjechuu danda'u sana. So amma gaafan jirutti tarii an addunyaa barreeffamaa keessa nan tura jedhee yaada. Sanaaf immoo maatir hin godhu mitiire bakki maatir hin godhu.
Garuu asuma hin jira yaadde. Maaltu beeka lalisaa dhabnaa inni immoo yaaddoofna. Yaaddeena. Biyyichi nama baay'ee nu jalaa fudhate. Nama baay'ee dhabne. Dhabne. Dhabamu jedhu. Gatiin komadhuu fi nama baay'ee dhabne jedhee akkuma kee. Maal ta'a ishees fuuna yookaan asumatti deebisna. Asumatti deebisna. Waan ta'eef goona. Haadha manaa kee baay'ee jaalatta. Baay'ee jaalladha. Gilgaala jaalala. Gilgaala jaalala. So gaafii baay'ee kanas hin gaafane dhiyeenya kanas wantoota kitaaba kee hojiin ilaalata waan tokko kaastirta gammadaa irratti isarra deebi'uun hin barbaadu. Gaafii tokko si gaafadheetanii nu biraa immoo gaaffii 5 dhaabbataa qabna. Isan immoo si gaafadhee sagantaa keenya xumurra. Inni tokko baay'een keenya mana amantaa keessatti guddan. Isa booda immoo wantoota seekulaarii bira jiran immoo hojjenna. Akkasii immoo muuziqaa faayyuun hojjettu. Nu illee koomedii hojjenna. So isa akkamitti ilaalta? Namoota baay'eef kontiraadigsiidha. Gamasii fi gama kanadha. Toota fagoo jiranidha. Namoota kaaniifuu baay'ee kan wal makeedha. Kiliirii miti siif mee akkamitti sii galame? Dhugaadha nu ulfaata akchuwaalee akkamsiiti. Hawaasa keenya biratti keessuma. Akka nuti itti wantoota barachaa guddannu jireenya irra jiran irratti baay'ee dhiibbaa uumuu mitiire. Waanuma salphaa yoo kaaste amma nuti jechoota hin danda'amu jedhan hadaa keenya wayii fakkaatu. Ijoolleen keenya keessattuu jenereeshiniin keenya warra ammaallee namayyuu hin dhagaani. Waanuma tuqamee deebi'ee lafa kaa'u kaasuuf hin danda'amu tuqin jedhama sii galee. Wantoonni baay'een nuti beeknu hin danda'amu. Hin sodaanna. Waa yaalu, waa ilaalu baay'ee sodaanna sii galee. Istiillaa'oo haati kiyya amma hojii kana san hojjedhu naa kadhatti akka inni dhiisuuf. Maaliif beektaa? Bakka sirbuun cubbuudha. Addunyaa sana keessa jira jedhanii yaadu mitiire. Haadhi kee sirriidha. Amma garuu an akka lalisaatti gaafa nu hubadhu konseptii wanti ani ilaalu ergaawwan achi keessa jiru wanta achi keessa jiru. Sii galee. Plus nu biratti qofa maaliif ta'eefaa jedhe yeroo yaadu jira. Hiiki ani immoo cubbuuf kennuu fi wantoota sanaaf kennuu gargari. Inumaan an beekaan amma dur gaafa ijoollee turre gaafa asoosamoota fa'aa dubbisnu kitaaba wal ergifanii dubbisnu maatiin hiriyaa kiyyaa kitaaba biyya lafaan dubbistee fa'aa jedhanii reebanii kitaabicha gaafa ilaalu maqaa koo jalqabarra jira. Anaaf haati kiyya kitaabota naa bitti turte. Maqaan kiyya lalisaa jedha dhufanii mana keenya dhufanii ilmi kee mucaa koo balleessaa jira jedhanii yoggaa maatiitti fa'aa himatan tureera sii galee. So akkamitti wantu kitaabumti dirqama kitaaba mana amantii ta'uu qaba kitaabni gurbaan kun dubbisuu jechuudha. Mucaan kun guddatee amma maal ta'a? Mana amantaa keessa tajaajila. Achuma yookaan achitti dhaqaa yoo immoo achitti immoo hin ta'u ta'e immoo hin hafee bakka. Sii galee. So wanti biyya lafaa jennee nuti uumnu kamiyyuu konseptichi biyya lafaa gati jedhamuuf hin fayyadamaa jira jechicha. Waan biyya lafaa hojjetaa hojii biyya lafaa hojjetaa konseptii mana amantaatti jiru waan ta'eef jennee hubannu suni maali? Mee itti buunee ituu ilaallee gaarii natti fakkaata si'a baay'ee. An amma yaa afaan koo odee afaan haasa'u jechee yoon barreesse waan biyya lafaa jechuu dandeenyaa. Sii galee. Gaarummaa hojjedhu gaarummaan gaariidha jedhee weellisaan tokko yoo sirbee waan biyya maali wanti kun faarfannaadha moo sirba? Sii galee. Maali konseptiin faarfannaa fi sirbaa ammoo? Anaaf daangaa qaba sii galee. Amma waaqan gaddisiisnitti amma waaqan eekkaminitti amma wanta jallinaaf naman kakaasinitti ergaan kamiyyuu ergaa qajeelaadha jedhita naman. Kanaaf anatti cubbuu ta'ee natti hin mul'atu. Daangaa ta'ee natti hin mul'atu. Amma koomeedii gatii hojjettuu fi waan biyya lafaa hojjettaa. Namni si mudatee beeka deeman yaada. Mudatee beeka. Garuu ati ergaati dabarsaa jirtu hawaasummaa irratti waliin jireenya irratti maatiiwwan irratti ergaa gaarii amma qabatee dhiyaatetti waan biyya lafaa jennee daangeessuu hin dandeenyu. Inumaayyuu waan jajjabeeffamuu qabu. Nama barsiisaa jirta waan ta'eef. Mana barumsaatti barumsi nuti barannu waan biyya lafaati ree. Sii galee beekumsi nuti mana barumsaa irraa argannu waan biyya lafaati. Wantoota baay'ee gatii hawaasi keenya daangaatti gochuu jaallatuufitu silaa abdii hojii haasaan ture. Amma hin hawwiin abboomiiwwan kurnan keessaa tokko hin hawwiin jedhaa miti. Yoo haasawwanii namoota nama amileessan hedduu yoo dhageesse garuu jalqaba irratti kan isaan si gorsan hawwii jedhu miti. Sii galee yoo konkolaataa akkasii qabadhee mana akkasii qabadhee haadha manaa akkasii qabadhee ijoollee akkasii qabadhee hawwii baay'ee gaariidhaa barkun. Garuu qabeenya baluun qabu sana irraa fudhadhee hawwii hamminaadha miti amma kun. Gargar baaftee namatti amma himnetti wanta ta'e tokkoon cubbuudha jennaa wanti gaarii duukaa badaa jiru jira jechuudha. Akkas jechuun anaaf akka inni itti hubadhe kun
bakka hundumaatti hojjechuu qaba jechuu koo miti. Namuu akka yaadetti yaada. Anaaf garuu hojii an hojjechaa jiru hojii sirriidha jedhee yaada. Boris hojiin itti fufee hojjedhudha jedhee yaada. Anis amma hojiin ati hojjetu sirriidha hin jenneen. Aadin jenne siif akka lalisaatti si gaafadhisi lammata immoo yaada mormisiisadha. Kanatti kaatu. Kanaaf konfirmii goonee hin darbinu kun akka lalisaatti. Kanaaf yookaan nama mana amantaa tokko immoo as keenyee nu taasaa ta'ee yaada nu amansiisu waan biraa fidata hin beeknu. Kanaafuu garuu akka lalisaatti akkamitti ilaala kan jiru waan hin beekuu barbaade. Because mana amantaatti guddatte ati. Ka'umsi kee mana amantaadha. So amma immoo dhufteeyyuu muuziqaa keessatti immoo si argaa jirra. Kanaaf nama baay'eetti gaaffii akka ta'u immoo shakkiin qabdu miti si gaafatus. Kanaaf yaani waan hamaa namaan biraa miidhuun hojjedhu saayidii jedhudha. Namni an biraatti walii galuun jiraata. Namni itti walii hin galle immoo tootaaliin barbaachisu an jedhuun jiraata. Kanaaf lamaanuu na araarsu ani ati kameeraa jette kaameeraa dudduuba sitti maa maaliif nus chaalenjiin baay'ee nu mudata yeroo baay'ee fuulduratti nama hojii wal argis qaba. Fakkeenyaaf muuziqaan hirkoorra jiru dibaabee hirkoo an jedhu jira namni si gaafata. Fiilmii hojjettee saawund tiraakii jira namni si gaafata. Kanaafuu gaafaati fiilmii hojjettee saawund tiraakii isa fayyadamtu nama miidharta wantoota baay'eetu jira. Kanaaf inni kana sii kaasee namoonni seenaa barsiisaa qabdanii waan baay'ee kan dabartan jireenya keessan keessatti chaalenjii baay'ee dabartanii kan itti milkooftan namootaan biraaf galtee barumsa taa'attanii namoonni yaaddanii karaa lakkoofsa bilbilaa keenya nu bilbilaa kuutatti istiidiyoo keenyatti waan dabarsitan irraa namoota gara biraatiif qoodaa isiniin jennaa nu bilbilaa. Gara gaafiiwwan keenyatti dabarra. Gaafiiwwan ciccimoo sasalphoo. Gaafiiwwan keenya baay'inaan yeroo baay'ee waan akkasii yaadnu. Kanaaf waan sana akka yaadnuufi malee perfektii dhufuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf amma gaafiin keenya ni jalqaba lalisaa Indiriis Adam amma ammaatti jireenyi inni jiraatu yookaan immoo karaa inni dhufe fiilmii osoo goone yookaan immoo kitaaba goone osoo kitaaba asoosamaa wayii barreessina ta'e mata duree isaa maal jennaan? Dirqama deebisu hedduu ulfaata. Dirqamadha maaf dirqama ta'a beektaa? Perfektiin dhufu namuma kam anayyoo na gaafate amma perfektiin aan dhufu. Galee waan baay'ee dabarsinaa gaariin tureera hamaan tureera wal bahuu gadi waan baay'een tureera akkasuma immoo straight lines immoo kan ta'eef hin jiraata. Kanaaf isa saniin guduufina miti garuu odoo maajiin goone. Baay'ee ulfaata gaaffii baay'ee ulfaatu yaadeellee gaaffiin hin beekne si galee. Amma kana booda jireenya ni jiraanna. Gara kitaabaatti wanti si geessu baay'ee wanta namni waarraa baratu miti. Seenota gaddisiisoo yookaan immoo waan ajaa'ibaa tokko gaafa gootu namni irraa barata jettee wanta teessu. So amma inni kun geenaa na mudata ta'uu danda'a gara fuulduraatti. Agammaatti jireenya hin jiraadhe garuu tun kitaaba godhee. Nama waan nama kolchisitti himuu danda'a. Ani odoo gaaftee abbaa koomedii Oromoo. Si jechuu dandeenya. Ana rakkoose. Garuu fakkeenyaaf siin jedhe. Asoosama barsiisaa walaloo. Waan keessa jirtuu fi waan keessa turte keessaas bahuu danda'a. Laayifii dabarsite keessaa waan ta'e ta'uu danda'a. Wanti booldi ta'e immoo laayifii keenya keessatti jira. Baay'inaan jechuudha. Kan walaloo ta'uu danda'a, makkoomeediis ta'uu danda'a, gilgaala jaalalaa jalqabame ta'uu danda'a. Actually ani maatii keenyaa fi mucaa dhumaati. So tarii quxusicha jedhaa laata? Quxusicha. Agammaatti yoo ta'e wanti addaa ani jechuun maatii hojii wal qabatee jireenya koo hojii wal qabatee waan ani gochuu danda'u agammaatti jettee waan ta'eef agammaatti waan ani barreessuu danda'u wantoota sana hojii wal qabatee quxusuu ta'uu kootiini wantootan argadhee wantootan baradhee jirani advaanteejoota ani qabaadhee wantootan godheetti fidee hidhaa laata. Isin barreessitoonni hin danda'amtani. Quxusichi baay'ee wayii diippidha. Tarii quxusichi isarraa baratu isa dhaggeeffatu isa erga waan baay'ee qaban baay'ee isa harmeen immoo baay'ee jaallattu. Isa immoo abbaan erge immoo ergatu. Abbaan isa ergamu har'a diippidha kuni. Tarii quxusicha ta'a. Kitaaba goonu kitaaba quxusicha. Promise yoon kitaaba seenaa dhuunfaa koo barreesse quxusichuma ta'a. Amazing dhugaa amazing irraa kana naa qabaa sirriitti. So inspire nama godhama quxusichiyyuu. Quxusichuma ta'a jedhee yaada malee. Agammaatti maal ta'uu danda'a? Gaaffii baay'ee ulfaatu garuu. Naa galeen quxusuun garuu mana keessatti maal akka qaban beektai? Of course amma ani experience ani qabu quxusuu gatiin ta'ee fi hangafoonni koo yoo waa balleessan anarra kaa'u anatu reebama. Gatiin isaan jaalladhuuf immoo dhosseefii fa'aa al tokko tokko gatiin kunuunfamuuf immoo reebicha isaan oolchee ofii koos reebicha oola. Akka lalli isaan hin reebamne gatii beekanii fi waan irra kaa'u lakkii ana miti fa'aa hin jedhu. Advanteejoota sanaan garuu waan baay'ees barachaa waan baay'ees argachaa deemta sii galee actually haadha biratti quxisuu jechuun maal jechuu akka ta'e beektaa ga'a.
እና haadha kiyya kan na guddise ani carraa abbaa kiyya wajjin guddachuu hin arganne haadhuma kiyya birattan guddadhee haadha kiyya eessummaan koo akkoo koo kana gidduu naannaan guddadhe so gaafa quxisuu taatu hangafa caalaayyuu waa'ee haadhaa beekta itti dhiyoo taatana gaafa quxisuu taatu hangafa caalaayyuu waa'ee qeefaa moo beekta baay'ee hangafummaa sana kabajamu malee carraawwan ati qabdu baay'eetu jira. Lootee galtee jaarsummaa gidduu faatee si dhageeffattaa waan baay'ee dhageessa si galee so quxisummaan advanteejoota qaba chaalenjiis immoo qaba baay'ee chaalenjiis immoo qaba wantoota namoota kaan qaqqabe baay'ee lafatti si qaqqabu jira dhumarratti xinnaatee yookaan immoo jalqaba advanteejii natti argattu jira quxisummaan akkaataa gargariin ibsamuu danda'a so gara biraati maaliif beektaa gaaffiiwwan kun haaciman malee waan hin jirre hin fidan gaaffiin kun amma hoose gaafadhe waan si keessa internalize goote nutti himta malee waan haaraan fidu waan haaraan because waan dabarsitee yookaan si keessa silayyuu jira garuu hin baasa jechuudha qophooftee yookaan maal hin jedhettee yaadda malee nu keessa jira yaa baay'ee gaarii quxisicha amazing kitaaba godhi ilaaluu dara inni gara biraa actually ogummaa kana keessa hin jirtu yoo ta'e eessa jirta gaazexeessummaan akkuma jiru ta'ee dhiyoenya kana gaazexeessaa akka taatu fi ankariyyuu akka taatu immoo nutti himteersa waan ta'eef garuu as keessa hin jiru yoo ta'e eessatti argina lalisaa. Tarii ogeessa qoricha faarmaasistiin ta'a laata jedhee shakka. Maaliif? Qoricha baay'een jaalladhan ture beektaa ijoollummaa kootti kan namaaf haalli liqimsaa daandii irraa yoo argina liqimsaa qoricha jedhamu anaaf buddeen caala natti bareeda. Soofani. Qoricha maaltu hojjeta edee dhaqee gaafadhee beeka nama naannoo keenya suuqii qabu tokko bira dhaqee dur immoo beekta yoo ta'e aadaa biyya keenyaa qoricha fa'aa walirraa ergifattee liqimsita. Qorichuma wanta siin garaa si dhukkuba qoricha mataa bu'uufaa jechuudha. Mee kana yaali mee jedhama. Si galee dhaqee suuqii tokko dhaqee qoricha asii gurguraman nanas miti. Maaltu hojjeta eessatti hojjetama han jedhe. Na yaadadha sirriitti. Inni natti hime beektaa akka carraatee nama barateedha. Faarmaasistiitu hojjetanaan jedhe faarmaasistii miti kan hojjetu miti garuu jechuun inni waan beeku natti hime. So faarmaasistiitti ta'e qoricha hojjetee liqimsaa oolan jedha bakka cal jedhee sana yaada si galee. Tarii faarmaasistiin ta'an ture. Baay'ee jaalala faarmaasistii ta'uu qaban ture. Gidduutti egaa gaafa of baraama deemtu shifti goota. Shifti goota dhuguma. Amma dhaabdee liqimsu? Amma na yaaddaa qoricha. Ijoollummaatti liqimsee fite. Ilmoo sodaatti beektaa? Ilmoos baay'een sodaadhu garuu anaa fi bakka wanti ajaa'ibaa qoricha. Waa'ee nama fayyisuu isaa miti. Liqimsuuma isaatu natti tola bakka. Yeroo qorichi mana keenyaa qorichiin dhokata gaa. Nama tokko dhukkubnaan nan gammada. Maaliif qorichaan dhufa mana keenya? So na dhossu nan barbaada mana keessa deemee. Seera overdoozii liqimsee dhukkubsadhee mana keenya deemee beeka. Dhugaa seenaa dhugaadhaa bara. Qoricha hedduu ollaa fa'aa dhaqee qorichaa ta'een galaan. Qoricha arginaan teessoo irratti ishee bari ilaala namni taa'ee fa'aa buna dhugaan qorichittiin ilaala mudii mana jira darbee laxxi. Fudhadhee mana barumsaa dhaqee beeka. Saatii eegeen liqimsa. Na dhukkubaan jiru bara. Natti tola qorichi baay'ee. Amazing. Ijoollee kaameraa dhumaan. So tarii faarmaasii. Soofani jechuun waan baay'ee sin gaafanne jechuudha maali. Gaara stoorii baay'ee dinqii hin beeknu maaliif akka ta'u waan ijoollummaatti goonudha. Actually erga guddatees waan san dhiista gaarii kan taane barta malee faarmaasistii jaalachuun keetti fufama. Actually amma si galee faarmaasistii ta'uu maalutuma yaaddu achii kutaa dabalaa gaafa deemtu wanti barsiisonni sitti fe'an jira wanti fedhiin sitti fe'u jira si galee waan ta'uu barbaaddu haala kee ilaalee barsiisaa baattu si murteessa. Amma ani barsiisaan inni irraanfanne tokko barsiisaa Gindaabaa jedhama. Bakka yeroo hundaa oduu na dubbisiisa kutaa keessatti. Reediyoo irraa dhageeffadhee dhufeen barattootatti fa'aa jiranii qoosee fa'aan oduu fa'aan dubbisan. Gaazexeessaa Lalisaa naan jedhu kutaa 4 kaase. Dur immoo yoo yaadatta ta'e barsiisonni kutaa tokko haga 3tti barsiisama tokko si barsiisa. 4ffaa 5ffaa 6ffaa amma kana nu wajjin deeme jaarsi. Saayinsii naannoo nu barsiisa ture. Gaazexeessaa Lalisaa gaazexeessaa jecha jettu laa isarraan dhagee yeroo jalqabaafan. So gaazexeessaa ta'uu wanta hedduutti shifti godhe jechuudha qoricharraa. Naan fooyyeffachaa madeemtaa miti influensii qaba. Yaa na utuun tarii addunyaa amma keessa jiru kanan dhufne ta'ee faarmaasistii isheen jalqaba dhagee sana qabadhee waan hin deemuu fi inuman taatu. Jaalachaas deemta. Adda baafachaa waan sirrii isaas baraatee ta'uu dandeessa. Garuu ishee qorichaa gaariidha baay'ee. Manuma qorichaallee banuu taati malee amma sinuman banadha gaaf tokko garuu. Koomedii keessa galchinuu ishee kana. Koomedii keessa.
Inni gara biraasii kaasu lalisaa isa dargaggeessa. Daa'imummaa fixaa dhufee 18 irra ga'e. Waggaa 18ffaatti osoo argattee har'a. Maal jettee gorsita? Maal jettaan? Gaaffii ulfaataa keessaa inni kunis tokko. Natti tola si'a baay'ee yaadee beeka gaaffii kana. Warri fiiziksii jaallatan na gargaaruu dandeessu. Taayim tireeviliin wanta mee dudduubatti nama deebisu wayii hawwitee hin beektu. Si'a baay'aanii maal taatuun ijoollummaa qofaatti deebi'aal tokko waa sirreessee faanaan jedha. Si galee tokkoffaa umurii 18 jechuun amma yerootti baay'ee murteessaadha. Bartaamiingi pooyintiidha jireenya namaaf. Bakki nama jiru sirrii miti jechuu koo miti. Garuu kana olitti wantooti baay'ee utuun karaa qabsiisee deemeera ta'e tarii wantooti har'aan hin qabu jedhee yaadu wantooti har'aan ittiin milkoofne jedhee yaadu hundi isaanii guutuu akka danda'an nan godha ture ta'a jechuudha. So utuun dargaggummaa sanatti deebi'e wanti lalisaa gorsuu danda'u waan baay'ee akkitti yerootti fayyadamuu dandeettii ofii gabbifachuu waan hin taanetti yeroo ofii gubuu dhiisuu wantoota baay'ee lalisaa nan gorsa jedhee yaada utuun carraasaa argadhe gorsuu qofa immoo miti. Tarii shiiftii iyyuu gochuu danda'an ture. Daayirekshinii biraatti sii galee wantooti baay'een akka ati fagoo dhaabbattee ilaaltuu miti beektaa. Gaafa itti seentuu wantoonni sitti mul'atanii numa jiraataa miti ree. Akkas jechuun jireenyaan irra jiraadhutti gammadaa miti jechuu koo miti. Wanta sii kennamee jiraatta. Garuu immoo wanta filattee jiraatta. Waan sii kenname qofa miti. Wanti itti filattee sii kennama jedhee gatii nama nuuf. Waggaa 18 lalisaatti tun deebi'ee yoona kana waggaa 18 irraa barataa haayiskuulii maal sii galee tarii lalisaan sooshaaliin baratu ta'uu danda'a naachuraalii barachuu danda'a ture. Sii galee tarii wantoota baay'eedhaan lalisaan nan gorsa tarii lalisaan hin baratu ta'uu danda'a ture. Sii galee. So wanti lalisaa gorsuu danda'u seenaa tokko luqqisee seenaa si gaddisiisu yookaan namni irraa baratu dubbachuudhaaf ammatti fedhii hin qabu. Garuu lalisaa har'aa akka hin taane lalisaa nan gorsan ture. Maawasii external factoriin akka jiru ta'eetiin. Of course har'a dhufuu keenya fi waan baay'een factoriin jira. Gaafsanis gorsite factoriin jira akkuma jiruuf ta'e garuu osoo yeroo san waan ta'e jechuu dandeenye waan jennu akka yaadnuuf malee waan san itti himteefis hin ta'u lalisaan. Garuu waan baay'ee isaa biraa dhufa malee lalisaan inni 18 sun immoo hin fudhataan immoo waan biraadha. Waan biraadha. Miti amma waan bira dabarreef kaasna malee garuu yeroo san odoon akkas godhe waan jennu waan jiraatu fi namni waggaa 18 amma ilaalaa jiru immoo jiraate. Nama hundumtuu baay'ee jireenya dargaggeessa nama tokkootiif waggoonni 18 sun immoo yoggootti maatii kee ofirraa akkas gooteeme gara jireenya haaraatti darbuu wayii shaakaltu jechuudha baay'ee. Yoo dhiira taate karaa irratti yoggaatti durba laaluu jalqabdu yoo durba taate yoggaatti filattee bareeddee dhiira dura deemuu jalqabdu. Umuricha beektaa sii galee yoggaan sun yeroo baay'ee murteessaa jireenya namaa keessatti bakki itti jireenya kee kallattii ta'e tokkotti geessituudha. Amma namoonni nu dudduuba jiran nutarraa akka gaabbiitti miti yookaan akka waan ta'e tokko taasaa jirra osoo hin taane wanti isaan yaaduu qaban umurii sirriitti itti fayyadamuu qaban umuriitti fiicharii ofii murteessan umuriitti jireenya ofii bakka pilaan godhan jechuudha. So dargaggummaanis jirtii gatiitti dhiibuun jira nama wajjin wal loluun jira si galee wantoota hundumaa wanti hundumtu kan kee yerootti sitti fakkaatu waan ta'eef bitamuun yookaan immoo tasgabbaa'uun of dhaggeeffachuun yoggaatti dirqama barbaachisu. Kanaaf gaafachaan gaafannu malee gaabbii fi miti nuyi. Garuu namni ejicharra jirus baay'ee yeroo kritikaalii waan ta'eef akka of ilaaluu fi warri dabarre immoo yeroo sanii yaadan hayi 18 yerootti jennu jira miti yaa waan feelii goote waan si mudate waan baay'eetti shaakallees waan ta'eef gara gaafii tokko lama naafaaf tokko lalisaan har'aa kun barreessaa jabaan amma nuyi qabnu kun nama wajjin kollaaboreetii godhee hojjechuu barbaadu wayii qabaa laata whatever international haa ta'uu biyya keessaa haa ta'uu sun nama akkasii wajjin hojjedhe. Ammatti natti cima jechuun danda'u garuu akkam seeti si'a baay'ee waaqayyoo wantoota itti barbaadu dafee sii laata beektaa. Namni ani yeroo hundaa arguu hawwuu duukaa hojjechuun seenaa kan biraati baay'ee. Arguu duukaa taa'ee haasawaa Haacaaluu Hundeessaa ture baay'ee. So carraa isaan argadhe beektaa.
guutuu guutuutti duukaa hojjechuu baadhus waan ta'e tokko duukaa hojjedheera waan xiqqoo tokko gumaacheera na utuun sana caalaa duukaa hojjedhee baay'ee gammadan ture ammayyuu fa inni sitti dhaga'ama si galee so ammatti namni ani utuun duukaa hojjedhee baay'een barbaada jechuu danda'u hin jiru gama addunyaa barreeffamaatiin siin jechuu kooti. Tarii addunyaa biizinesii addunyaa waan biraa keessatti jiraachuma addunyaan amma keessa jiru keessatti garuu utuun duukaa hojjedhee akkam natti tola namni jechuu danda'u yaadee ammatti. Of course hin mudatan yeroo baay'een jechuu dhiisuudhaan namni tokko garuu wiishaan godhu jira. Akkasitti immoo ati immoo namoonni tokko fin ariifatanatti fakkaata nama baay'ee ilaaluu barbaadu wajjin dhuftee gidduutti akkas ture yeroo jettu jira. Tarii akkan baay'ee barbaadu gatii beekuu fi wanta waaqayyoo jiramni dafee naa kennee Hacaaluu immoo dafee fudhatee natti fakkaata. Fudhachuufan jedha jiraa miti waan gaaf nanna'a gaafa yaadu maaliif wanta yaadamne ture homaayyuu Hacaaluu duukaa ta'uu hojjechuu duukaa haasa'uu maal barbaadus guyyaa baay'ee argee bira darbee beekaa guyyaa baay'ee argee sodaadhee deebi'ee beekaa dhumarratti isa malee jedhee hiriyaan kiyya na dhiibnaani kan faayinaali ta'e rakkoo tokko tuun qabaatiin danqaa tokko tuun qabaatiin ta'e wanti sun sii galee so tariiga namni kan biraa immoo gara fuulduratti yoo hawwuu jalqabee bilbilee galoo dhufuun barbaada gaaffiiwwan shanan keessaa isaa furaffaa deebisuun barbaadan siin jedha. Bilbilaan si galcha. So gara dhumaa irratti 2024 ammi 34tti waggaa 10 booda lalisaa akkamitti arganna guyyaa isaa maaliin dabarsina. Qultussichaan barreessa. Promise. Waggaa 10 irraa jechuudha. Eessa jira guyyaa isaa maaliin dabarsa laata moo akkan jedhe san Ameerikaa jira laata maal godha laata. Kana dura gaafatamee beeka beektaa jechuun gaafatamee waan hin jedhu wallaalee beeka. Tarii akka karooraatti wantoota ta'uu barbaadu jira miti. Miidiyaa mataa kuusaa ta'u yookaan bakka wayii miidiyaa intarnaashinaali tokko keessatti hojiin baay'ee jaalladhu gaazexeessummaa hojjechaa itti fufuu nan barbaada. Sun akka jirutti ta'e waggaa 10 irraa lalisaa akka dhuunfaatti garuu akkamitti argina kan jedhu kuni baay'ee cima beektaa. Salphaa miti. Ta'uu dhiisuu danda'a. Ulfaatu gatii ta'ee fi baay'ee itti yaaduu nama gaafata. Ani hin beeku waggaa 10 irraa haasofnu laata. Ani si'a baay'ee garuu nama wantoota akkasii fa'aa yaadu in ulfaata naa galam amma pilaanii qabnaa mitire loongi termis beeknaa gooliin keenya akka eessa akka ta'uu dhiisuus hin danda'a wanti feelii goonuun jiraata isa yommuu waaqayyo jedhee umurii dabalee immoo yoo achi geenyees ta'uu danda'a. Akkam seete ilaala amma waa'een diriimii qabaachuu akkuma jirutti ta'ee ani diriimii qaba waan hin ta'uu barbaadu dhugaa sitti muftaanaan waggaa 10 irraa gaafan addunyaawwan mul'ata koo keessatti ilaaluu jira wanti yaaduu jira. Waa'een ta'uu dhiisuu akkuma jirutti ta'e jechuudha. Garuu disiipiliinoota ani hordofu keessaa tokko amma si'a baay'ee maajooritiin namaa himi waan ta'uu barbaadu jiru. Ofitti muyyuu yeroo yaadda'uufaa jiranna. Qixa wantoota himattu bakka ooltee bakka dhaqxu bakka dhaquu yaadduu qixa himattuuni namoota gaarii qofa miti kan itti horattu baay'ee. Wantoonni yaada keessa fudhachuu danda'an wantoonni si balleessuu danda'anis duukaama qixuma sanaa dhufu. Namooti si'a baay'ee wantoota akkasii himatan namooti si'a baay'ee olmaa isaanii hundumaa namatti himatan sooshaal miidiyaa irratti diina horatu beektaa diina baay'ee qabu lafaa kaasanii fa'aa jibbamu. Bakka san akkati ga'uuf deemtu namumti waan hamaa hafuurri hamaa isa hordofu tokko jira namni taa'ee milkaa'ina namaa eeggatu si rukutuu barbaadu si galee so wantoota akkasii si'a baay'ee haasa'uu irraa of hin qusadhaa. Waggaa 10 irraa wanta baay'ee gammaddan hojii baay'ee gaarii tokko nan hojjedha. Wanta baay'ee uummata koos fayyadu anas na fayyadu nan hojjedha. Garuu bakka akkasii waan akkasii jechuu ijoollee 2-3 tokko garuu nan qabaadha. Ijoollee 5-6 tokko nan qabaadha maatiin nan horadha. Waggaa 10 2 yoo 5 jireenya gammadaa tokko geggeessaan jira. Thank you Lalo dhumarratti gaafa tokkoon fixa. Turning point wayii namni sii ta'ee jira. Kan immoo namni hin raafanne kan namni thank you jettu wayii sigalee yookaan lalisaa kanaaf anama baay'inaan amma turning pointiin koo dubbadhees beekaa luba Dooktar Gammachiis ture. Gara miidiyaa mo'aa deemuutu galataa isaarraa diraamaa ergoo piroodiisii ta'e godhe malee ani gara biraan sokkan ture. So gara miidiyaa dhufuu qabda. Mucaan kun qophii ispoortii mo'aa hojjeta dhufee jedhee yuunivarsiitii na argee Dooktar Gammachiis ture. Mo'aan seenee
gara aartii gara maalii production maal baraa gaafa dhufuun as dhufeen. So turning pointii ture inni anaaf. Achi deemuun achiin akka hin deemu. Silaa gara biraatiin deemataaf kan immoo waliin beeknu iyyuu ta'a. Kanaaf nama irraa fadhu isaan jechuudha. Galatan qaba isaaniifis. Waan akkasii yoo jiraate jiratti. Jireenya nama kamii keessa wantoonni akkasii ni jiraatu beektaa. Amma namooti hedduu jiraachuu malu. Namooti ani utuun galateeffadhe natti tolu. Garuu yoomiyyuu taanaan jechuun barsiistuu koo jalqabaa waan hundumaatti wantoota hundumaa koo jalqabaa sii galee tarniingi pooyintiin jireenya kiyyaa hidhee kan yaadu ani haadha kiyya sii galee wanti hundumtu kennaan jalqabni waaqayyoo nama tokkoof laatu haadha beektaa kennaan jalqaba sii kennamu haadha keeti. So namni baay'een gaafa yaadu haadha jechuun waa'ee fakkeenyaan gaafa ibsu jechoota gaggaarii filatee gaafa ibsu ji'a 9 garaatti na baattee jedhu. Ji'a 9 qofti waan xiqqaadhaa bara. Amma gaafa lubbuun jirtutti sammuu isheetti kan si baattu haadha keedhaa bara. Namni kamiyyuu si wajjin wal baree si irraanfachuu danda'a. Si wajjin guddatee si irraanfachuu danda'a. Si galee si wajjin deet godhee jireenya jalqabee si irraanfachuu danda'a. Haati kee garuu amma gaafa lubbuudhaan lafa kanarraa darbitutti isa ji'a 9 garaatti si baattee miti. Erga gaafa si deesseeti sammuutti immoo si baatti si galee. So turning pointii jedhaan ibsadhu barachuu akka hin qabu mana barumsaa haala baay'ee rakkisaa keessa ofii teessee jechuudha mana barumsaa nageessaa wantoota naa barbaachisu guyyaa tokkollee utuu natti hin irratiin. Isheen tariyaan daa'ima gatiin ta'eef hin beeku chaalenjiiwwan hedduudhaan fiduu dandeessi. Wantoota baay'eedhaaf jireenya koo keessatti karaan deemu hundumaatti bakka naqu hundumaatti mana amantiitti mana barnoota si galee wanta hundumaa keessatti anaaf fakkeenyi koo addaa haadha kiyya. Tarii gaaf tokko seeraan nan galateeffadha ta'a. Garuu ani jireenya koo keessatti jijjiirama guddaa namni naa kenne akkan nama ta'u akkan lafa nama jiru kanayyuu dhaqu inumaayyuu akkan jiraadhu jedhee namni ani yeroo hundumaa afaan korraa hin buune laphee koo keessaa hin baane haadha kiyya. Haadhonni keenya hundi isaanii heeroo keenya. Yaa dhugaa. Gaaffiiwwan qabu hundumaa fixeera. Thank you. Garuu immoo poodkaastii keenya kan haadhi manaa kee daawwatti. Waa'ee haadha manaa keetiin tuqinoon darbe immoo anaafis boqonnaa naan qabu. Haadha manaa keef jaalala kee akkamitti ibsita? Waan haa jedhin. Wallee Gilgaala jaalalaan afeeraani. DJ. DJ'n afeeru actually haadha manaa koo baay'een jaalladha. Haadha manaa jechuun egaa murtee jechuudha miti jechuun murtee dhiirri tokko umurii isaa guutuu waliin jiraachuu filatu jechuudha yoo rakkoon humnaa olii yookaan wanti humnaa olii hin dhufine waan ati deciisioniin jireenya kee keessatti umurii kee waliin dabarsuuf maatii kee taansitee ofitti dabaltu jechuudha miti. So anaaf haadha manaan kiyyaa nama gaarii nama sappoorti na gootu wantoota hundumaa koo keessatti iyyuu nama na hubattu kanaafuu jechoota filadhee kana jedhee ibsuurraa hiriyaa lubbuu akka Gilgaala jaalalaa haa dhaggeeffattu. Gilgaala jaalalaa sirba Gilgaala jaalalaa jedhu by the way yoo dhaggeeffattee ta'e wallee sana walaloo suni waa'ee danda'ummaa ishee waa'ee nama gaarii ta'uu ishee waa'ee immoo ijoollee isaatii fi nama gaarii filuu isaatii kan inni haasawsii galee. So afeere nama baay'eetu wal afeera miti ree anis afeere hiriyaa lubbuun wallee kan biraadha jechuun isheen akkasii jechuu kiyya. Lakki hiriyaa lubbuu miti isheen ani shakku kaashee. Okay, sorry. Ani waan dhageenyaaf akkasuma ta'e baay'ee nama intimeetii godhu nama dhiyoo san kaasuu barbaadetani malee muuziqicha dhugaa dubbachuuf illee hin beeku. Tarii yaadni kee tiraakiin jedhu tokko jira. Yaadni kee jechuun waa'ee jaalala fageenyaati tiraakii sana keessa kan jiru. Nama fageenyarra taa'anii namoota wal jaallatan deemee dhaquudhaaf kan hin dandeenye akkam yoo maal ta'e jedha dhumarratti faayinaalii yaada koo keessatti inni si ilaalu iyyuu dharraa waan na baasuu fi bakka natti naaseena namni nan hubanne innumti yaadu iyyuu na gammachiisa na yaada naaf iyyamaa jedha si galsoo. Kanaafuu amma fagoo jirta. Yaadni keenis gaariidha. Manii darajjii. Abbaan manaa kee akkas jedheera anas akkanan komanne gamanumaanii Lalisaandiriis as dhuftee yeroo kee waan wajjin dabarsiteef. Akkan jalqaba jedhee ati almost kitaaba dhugaa dubbachuuf ta'e jechuun waan baay'ee si keessaa waraabuu hin danda'ama. Waan baay'ee haasa'uus hin danda'ama. Kanaan dhuma miti yookaan gaaffii kiyya kanaan waan baay'ee si gaafadhee fixuu hin danda'u. Kabaja guddaan si qaba.
gara fuula duraatti waan guddaa si hawwinaa ogbarruu keenyatti aartii keenyatti vaaliyuu guddaa akka dabaltus I hope waayillan kee wajjin ta'uudhaanii yeroo ta'an immoo hiriyaa kee abbooma margaa dabalannee anis hiriyaa koo tokko dabaladhee diskeeshinii bal'aa moon taasisnaa waan dhufteef galanni koo guddaadha kabaja siif qabnaa ulfaadhu si jaalan. Galatoomaa kalaqaan poodkaastii galatoomaa kalaqaan waan raajii baay'ee hojjechaa jirtu almost wanta gaarii milkeessitaniittu fuuldurattis waan gurguddaa hedduu isinirraa eegnaa baay'ee isin jaallanna kiruu keessan hundumaayyuu. Hirkoon ilaalta. Hirkoo baay'ee ilaallaa jechuun akka maatiittiin sitti haasaara hirkoo baay'ee ilaallaa baay'ee nutti tola jabaadhaa poodkaastii kanas guddisaa hirkoos waan hirkoo fakkaatu kan biraas nuu dabalaa galatoomaa ulfaadhaa. Namoonni seenaa barsiisaa qabdanii waan baay'ee kan dabartan jireenya keessan keessatti chaalenjii baay'ee dabartanii kan ittiin milkooftan namootaan biraaf galtee barumsa taa'attanii namoonni yaaddanii karaa lakkoofsa bilbilaa keenya nu bilbilaa kuutatti istiidiyoo keenyatti waan dabarsatanirraa namoota gara biraatiif qoodaa isiniin jennaa nu bilbilaa. Fayyaa ta'e laloo kabajamtoota daawwattoota keenya daawwachaa kan turtan kalaqan poodkaastiidha qophiin irra taasisnee lalisaan riis wajjin ture kana fakkaata waan baay'ee karaa biratti shakkiin qabu anis waliin kanan ture Galataa Jaaraatti poodkaastiin keenya irraa kana fakkaata torbee gaarii isiniif haa ta'u.